akka foon horii dubartii abdii borii qircatti cicciree akka allaatti raqaa gurmuudhaan wal firee haqa hundaa firee miidheetiin gidire foon ishee mummuree anis nama jedha nama fakkaatuu fedha akka namaa of godha dhiira ofiin jedha lakki yoo yaarka fuunee akkam jirtu hordoftootaafi kabajamtoonni Kuush Podcast har'a torbee keenya eegganne keessummaa haaraa qabannee isiniif dhiyaanne irraa keessummaan keenya har'a Hiiroo keessummaan keenya har'a eenyudha? Maqaa ishee eenyudha kan jedhu abbuma isaarraa dhageenya wayyu. Yaa maqaa ishee abbachuma irraa dhageenya garuu akkuma beekamu Kuush Podcast irratti namni nu dhiyeessinu yeroo baay'ee nama addunyaa aartii keessa jirudha. Aartii keessatti immoo aartiin gosa baay'ee qaba. Namni irra dhiyeeffannee jirru daddaraaroo irratti taatummaadhaan dandeettii addaadhaan nama hirmaachaa ture ammallee hirmaachaa jiru. Kanaafuu keessummaan keenya irraa maqaa irratti kan jalqabnu waan ta'eef jalqaba irratti baga nagaan dhufte. Baga nagaan eegdan. Maqaa kee bakka dhaloota kee mucaan kun baadiyyaa moo magaalaadha isa jedhu bakka tokkotti. Hayyee galatooma. Maqaan koo Moodeelaa fi Taatuu Eedan Girmaan jedhama. Ani mucaa magaalaati moo mucaa baadiyyaati isa jedhuu fi mucaa baadiyyaati. Gara magaalaa jiraattanatti fakkaata amma? Magaalaa Bishooftuun jiraataa jira. Dhaloonni koo garuu baadiyyaadha. Maatii keetiif mucaa meeqaffaa? Maatii kootiif mucaa xumuraati. Har'a namni xumuraan baay'ate. Har'aan yeroo meeqaffaadhaa baay'ee nama sadii mokkamtu dhufe. Hundumtuu ayyuu mucaa xumuraa turte. Hawwiin mucaa xumuraa turte. Hawwiin akkasuma isheenis akkanuma. Edeen mucaa xumuraadha dhaarti. Ati mucaa hangafaadha. Isa kanaafi Edanii mana barnootaa eessatti baratte? Akka sadarkaa gadaanaa elementarii baadiyyaa moo magaalaatti kan baratte? Sadarkaa gadaanaadhaa kaasee kutaa tokko kaasee haga 12 aanaa Gimbichuu magaalaa Caffee Doonsaatti kan barumsa koo xumure. Gara addunyaa moodelingiitti akkamitti dhufuu dandeessa moo amma aartii keessa jirta? Taatummaa moo moodelingiitu dursa siif? Anaaf taatummaatu dursa. Gara taatummaatti jalqabuma kaasee taatummaan na keessatti uumameera kennaadha jechuudha. Na keessatti uumameera. Daa'imummaa koorraa kaasee mana barumsaatti illee gumii miidiyaa akkasumas walaloo diraamaa hojjechuu maal jalqabuma kaasee fedhii aartii baay'een qaba. Guddifachaa dhufe. Gaafan guddifachaa dhufu immoo fedhii koos taatummaa koos cimsaan dhufe taatummaadhaan qofa hin dhiisne gara aartii moodeelaatirlee barumsa isaa fudhadhee ittiin hojjechaa jira. Moodelingii eessattidha kan baratte? Moodelingii dhaabbata Meersii. Meersii magaalaa Bishooftuutti argama? Taatummaa seentee jechuudha jalqaba. Achii booddee gara moodelingiidha kan itti dhufte. Barnoota baratte kana keessaa ogummaa godhatte kan baratte kana keessaa kan itti baay'ee jaallattu kamidha? Moodelingii akkasumatti seente? Taatummaa fedhiin qaba, dandeettiilee ni qaba, dandeettii goosaan cimsachuuf. Moodelingii immoo akkasumatti namoonni garaagaraa gaafa na ilaalan dhaabbiin kee bareeda. Maaf moodelingiin barattu maal gaafa naan jedhan sammuu koo waliin mari'adhee dhugumaayyuu maaliif hin baranne waan hin danda'amne jiru jedheen fedhiin na keessatti uumame ni baradhe jechuudha moodelingii. Taatummaadhaan garuu waan milkoofte natti fakkaata. Taatummaa gara fuulduraallee tumaan fufa jedhee yaada. Dorgommii daddaraaroo irratti namooti baay'een kan si beekani. Daddaraaroo yeroo jalqabaa dorgomaa turte baay'eedha kan hojjetaa turte sadarkaa meeqaffaan xumurte jalqaba? Sadarkaa marsaa lammaffaa ture.
gaafa dhumaa immoo dogongorri xiqqoon uumamuu danda'a. Sadarkaa afuraffaadhaan xumure. Yaa bareedaa. Namni hundi wanti naa dorgommii waan ta'eef dorgommii irratti sadarkaan waanuma jirudha. Gara Daddaraarotti akkamitti dhufuu dandeesse? Gara Daddaraarotti beeksisa ture. Beeksisni gaafa ba'u hiriyoonni koo natti himanii. Hiriyoonni koo gaafa natti himan daqiiqaa tokkollee duubatti hin hafne deemiin galmaa'e. Maaliif fedhii aartii guddifachuu waan hin qabuuf jalqabumaa kaasee. Kanaaf ni Mojootti ture. Calalliin isaa achiin baay'annee deemne. Namoota baay'ee keessa garuu namoota baay'ee lakkoofsi isaanii muraasa kan calalliiyyuu darban jechuudha. Isaan keessa immoo ana ture. Akkasumatti dorgommicha jalqabne jechuudha. Marsaa tokkoffaa irra kaasne. Waan nama ajaa'ibudha. Akkam garuu dorgommiin Daddaraaroo jalqabaa kaatee turte mo'ammattoota keessallee waan jirtu natti fakkaata. Akkami chaalenjiin achi ture? Chaalenjiin dorgommii keessatti baay'ee cimaadha. Keessumaayyuu taatummaa keessatti dadhabbii baay'ee qaba. Yoo ta'anii ilaalan waan salphaa fakkaata garuu nama hojjetu sanitti baay'ee humna isaatii oli. Iskiriiptii qopheessuun jira. Shaakaluun jira, miira fiduun jira. Isarratti dorgommiidha waan ta'eef mo'uu qofa osoo hin taane immoo dandeettii kee akkaataan ati itti baastu miira guddaadhaan kan dorgomtu. Dhugaa baay'ee ulfaataadha jechuun waa'een aartii keessumaa immoo monoloogii irrattidha kanatti dorgomaa turte. Achitti iddoon shaakalaa gahaan hin jira jechuun jalqabuma si keessa waan tureef dorgomte immoo ergasii bakki shaakalaas yeroo gahaas argattanitti iddoo shaakalaa gaariis argattanitti immoo akkasumattidha kanatti dorgomaa turte. Iddoon shaakalaa ni jira. Iddoon dura itti baradhe galmi ni jira. Sa'aatii firii ta'etti deemte namoonni akkas hin jeeqneef balbala cufattee manuma duwwaa keessatti sagalee kee fuutee hojii kee galtaa jechuudha. Adan jalqabuma gama dhuftee aartii isheetti gaafa deebinu jechuudha. Mana barumsaa isaa seente barattee taata aartii. Eessattidha kan baratte? Giddu gala leenjii aartii Gadaa. Magaalaa Bishooftuu keessatti kan argamu. Achitti kanan moor guddifachaa dhufe malee jalqabumaayyuu na keessa ture. Waan dungoo bilisummaa keessa jirtu wayii natti fakkaachaa ture. Dhaqee Gadaa aartii. Daadhii fa'aa kan. Gadaa aartii keessa. Achittidha kan baratte jechuudha. Amma dhaabbatni ni jira. Ni jira. Achi hin hojjettamu amma akkam? Moo barattee ma baate? Achi ijoolleen nu duuba baratan ni jiru waan ta'eef isaan illee ni jajjabeessina. Aartii irraa fagaachuun rakkisa. Jaalala aartiitiin qabamuuni takkaa itti seente taanaan gara ittiin baatu hin qabdu. Jaalalli aartii baay'ee ulfaataadha. Dhugaadha dadhabbiis qaba. Amma maal sitti fakkaate? Ani ijoollee Daddaraaroo dorgoman yeroo baay'ee nan ilaala. Gara caalu garuu muuziqaa irratti hin xiyyeeffadhee ilaalan ture ani. Edeniinis yeroo tokko ilaalaan ture. Wanti isheen dhiyeessitu bareedaadha. Garuu dorgommii xumuraa irratti ijoolleen hojjetaa turanii fi ijoolleen badhaafaman garaagara. Waan tan arge Daddaraaroo irratti jechuudha. Isaanuu kana dhugaa bahuu danda'u warrumtii daanyaa achirra ta'an jechuudha. Baay'een isaanii jechuudha. Ijoolleen baay'ee hojjetanii sadarkaa keessa hin jiran. Ijoolleen immoo yeroo tokkotti waan nama kolfisiisu yookiin jira miti. Waawwee persentii muraasa hojjetan guyyaa tokkotti hojjetan ijoollee sanaadha kan darba yeroo baay'ee Daddaraaroo irratti jechuudha. Taatummaa qofaan osoo hin taane warri muuziqaallee ijoolleen bakka istaayiliin isaanii haaraa ta'e gama muuziqaadhaan hin darban Daddaraaroo irratti jechuudha. Ijoollee waan haaraa qabatanii dhufan hin darban. Sababa namni qofaa hojjetuuf nama koffisu ta'es ani hin beeku. Ijoolleen hojjetanii fi ijoolleen badhaafaman adda adda. Isa kana irratti amma edeenii Daddaraaroo irratti gahumsa bareedaa kan agarsiisaa jirtu. Keessumaa marsaa kana irratti jechuudha. Garuu immoo ganaa dorgommiin xumuraa ganaadha natti fakkaata. Yeroo muraasiin hafa amma dorgommii xumuraa irra geessan natti fakkaata. Waan haga ammaatti achirratti dhiyeessaa turte akkam ofii keetti qopheeffattamoo namni si gargaaru hin jira nama biraa qabda.
monoloogii jalqaba marsaa tokkoffaa irratti ofii koon qopheeffadhe. Dabalataan immoo ijoolleen waliin baranne ni jira. Barreessaa Galaana Sanbatu jedhama. Monoloogii naa qopheessa. Shaakala garuu ofumaa koon ijoollee teessiseen daariikti naa godha. Na ilaala dogongora kunatti hima jedha. Ijoollee wal faana barannu jechuudha. Kanarraa kanaaf manuma kootti balbala cufadheen kophaa koo shaakala. Manatti jechuudha. Akkas taanaan baay'ee cimtuudha. Ofii keetii shaakaltii hidhattee achirratti akka itti dhiyeessita taanaan amma daddaraaroo irratti ijoollee muuziqaa baratan baandii faana shaakalu. Gama daddaraaroo dorgommii taatumaa irratti namni isin shaakalchiisu hin jiru. Achitti walitti isin qabee akkasitti hojjechuu qabdu dhiyeessin keessan akkasii. Amma fakkeenyaaf dorgommii kaanii afaan Amaariffaadhaan hojjetamu. Nama 5 giruupiin qofaatti namni leenjisu qofaatti. Dorgommii dorgomaa jiru isteejii irratti. Gaafa isaan isteejii irratti agarsiisuu ba'anii namni isaan leenjisaa ture duuba dhaabateedha kan inni isaan caalaa dhibbatu. Daddaraaroo irratti akkam waan akkasii hin jiru namni isin duuba jiru hin jiru achi keessaa jechuudha. Namni galmatti isin shaakalchiisee akkasitti hojjechuu qabdu mo'ataa ta'uu qabdu jedhee isin boodaan isin jabeessu jechuudha yeroo hundaa shaakala isinii kennu. Moo akkanumatti manatti shaakaltee naxxanii kan hojjettan? Namoonni gargaarsa akkasii qaban ni jiru. Dhugaa dubbachuudhaaf ani immoo gargaarsa akkasii baay'een barbaada. Garuu namni akkasitti na ilaalee akkas godhi kana sirreessi achiin baasi kana akkas godhi jedhee na sirreessu osoo jiraate baay'ee natti tola. Garuu immoo akka fedha kootii akka yaada kootii namni na gargaaru osoo jiraate jedhee yaadu namni na gargaaru yeroo hojjetu namni na gargaaru hin jiru dhugaa dubbachuudhaaf. Iskiriiptii garaagaraa naa qopheessuu irratti immoo obboleessi koo barreessaa Galaana Sanbatu kan jedhe barataa waliin baranne isa kan iskiriiptii naa qopheessaa ture. Shaakala immoo ofumaa kun shaakalaa ture. Malee asitti leenjiin kan biraan jiru jechuudha. Asitti leenjiin yaa warri abbootiin murtii guyyaa tokko ilaalu akkas godhaa kana sirreessa jecha akkasii baasaa qofa malee diiteelii keessa seenanii. Dorgommii biraa irratti garuu akkasumatti yeroo. Sirriidha. Anis koo jalqaba kanaaf kan si gaafadhe. Taatummaa nama 20 dorgoma taanaan bakka biraatti nama 3 yookiin 5 qooddatanii namni isaanii leenjisu jira. Sii galeera miti. Namooti arfan giruuppii isaa bakka biraatti qooddatanii ijoollee ol faana fuudhanii deeman sana bakka akka isaan injifataniif dhiibu. Daddaraaroo irratti kun waan jiru natti hin fakkaatu. Ani komiin qaba akka daddaraaroo irraa hundaa. Ijoollee hojjetanii fi ijoolleen badhaafaman adda adda waan ta'aniif jechuudha. Maaliif akka ta'e beeku akkaataa ilaalcha kootii ta'ee dandeettii kootii ta'e hin beekani walnaa dhufee hin beeku. Baay'ee argite anamma argeen ture achirratti yeroo isheen dhiyeessitu waan isheen isteejii irratti perform gootu yoo argite. Bakka jalqaba qabaa gidduu qabaa xumura qabaa wanti dhiyeessite yeroo baay'ee ilaaleera. Wanta ogeessi wayii daariiktii ishee gochaa ture ishee gargaaraa turedha kan inni fakkaatu. Moordammoo namni kanaan olitti ishee gargaaru osoo jiraate waan ajaa'ibaa akka hojjechuu dandeessu namatti argisiisa. Namoota akkasii gargaarsa dhaban baay'ee yeroo darbes kanuma baay'ee wabii faana kan nuti wal falmaa turre namoota gargaaramuu qabantu gargaaramaa hin jiru. Namoota nama qaban namoota fira qaban bichaatu gargaaramaa jira jennee kaafnee dubbachaa turre. Osoo edeen nama ishee gargaaru qabaatte nama sirriitti waan gaarii ishee barsiisu nama daariiktii ishee godhu. Namoota dura bu'ee ishee gargaarutu argatte baay'ee waan addaaf waan bareedaa hojjechuu akka dandeessu. Ammallee hojjechaa jirti. Dhugaa dubbachuu fi isheen kaleessa wanti naa taate ilaalaan ture amma bakka isteejii irratti qabiyyeeti fudhattee baate waan bareedaadha. Daanyoliinuu duukaa ta'anii akka isaan jechaa turan argiteetta. Garuu immoo akka kanatti hojjettee jira miti akka dorgommii xumuraa sana yoo ta'e nan gadda akka gootanii. Daddaraaroo kana akkuma isin sila dubbattan namoonni hojjetanii fi namoonni hin hojjenne garaagara kan yaadni kennamuuf illee garaagara. Warroota hojjenne gaafa yaada kennanii fi yaada bakka maal hojjette maal fidde akkasitti hojjetamuu qabu akkas jedhanii namoota hojjetan immoo yaada gaarii kennanii firiin isaa garuu garaagarummaa qaba. Firiin isaa kan namni yaadnedha. Yaadichi gaarii ta'e osoo jiru firiin kan hin eegamnedha. Kanaaf dorgommii kana akkasumatti dorgomaa jirra malee
yaada namoota akkas meeqaffaan ba'aa jedhu na keessatti uumamuu hin danda'u. Sababbiin isaa inni hojjeta tarii galma ga'uu dhiisuu dandeessa, milkaa'uu dhiisuu dandeessa. Dorgommiidha waan ta'eef. Milkaa'uunis jira, milkaa'uu dhabuunis jira jetteeti kan dorgomtu. Ijoollee muuziqaa irratti fakkeenyaa fi koomentii isaanii jechuudha. Koomentii Daanyaa Daddaraaruu irraa wanti hin baree. Isa isaan amma hojjetaa irra nama darbuuf nama kuffadda baastee beekta. Ijoollee muuziqaa jechuudha. Kuffisuu barbaadu dhumarratti namni kun nun baasu jedhanii yaadu taanaani wanta jalqabaa argirraa jechuudha. Ati hin dandeessaa jedhu gaafa koomentii kenna yoo argiteetta ta'e. Amma nama marsaa jalqabaas marsaa lama bishooftuutti asitti kan ta'e sanaa jechuudha. Hin dandeessaa sagaleen kee muuziqaadhaan mijataadha. Otoo akkas gootee muuziqaa mataa keetiitti hojjettee minaan wanta akkasii koomentiin achisii kennamnaan hallaqee bakka ati sadarkaa kee hin jirtu. Si jajjabeessaa yeroo suma koomentii akkasii yeroo kennan jechuudha. Wanta ana isaa irratti argeedha. Yeroo meeqaffaa isaa irratti argee jechuudha. Ati dandeettii akkasii hin qabdaa maal yeroo sana hundeessitu dhumarratti geeruu baay'ee hojjetta baay'ee sababa namni ittiin nama sana jaalee namni kun kufutu naan galle. Muuziqaa irratti wanta argeedha jechuudha. Ijoolleen jaalladheetuma booddee muuziqaa hojjetanii muuziqaa biyya kanaan jijjiiru naam jedhuun kufan hundi isaanii jechuudha. Namoota istaayilii jira miti xiqqoo bukkee darbe hordofanii muuziqaa namoota durii kan sirbanii sagalee miti istaayiliin illee jiraachuu qaban. Amma taatummaa irratti qabiyyee bareedaa fudhattee baatee qofaaf miti. Ijoolleen baay'een amma fakkeenyaaf Daddaraaroo irratti gaafa ba'anii qabiyyee bareedaa fudhatanii ba'u. Akkaataa isaan itti dhiyeessan garuu addunyaan sanarraa fagoodhaan fiilingiin isaanii hin jiru maal hin jiru wanti isaan dubbatanii fi gochi isaanii waliin fudhatu. Akkasitti kufuu danda'u taatummaa irratti. Muuziqaa wajjin garaagaraa jechuudha miirri jiru. Amma edanii Daddaraaroo gaafa agarsiistu miirri kee miira baay'ee ajaa'ibaadha. Gaafa baatee agarsiistu jechuudha. Innaa Daddaraaroo kanarratti amma mo'uun jira, mo'atamuun jira. Garuu abdii kutuun qabdu. Fuulduratti dhiibdee deemuudha jechuudha amma dandeessu. Ijoolleen baay'een amma dorgomanii gaafa kufanii akkamittiin akkas ta'a. Abdii kan kutatan jiru. Maatii sodaataaf kan dorgoman jiru. Siigalee akka gaafa dhaqa wanti yaadanii ba'anii fi wanti nama mudatu garaagara. Innaa Daddaraaroo gaafa dorgomteeti jalqaba kaayyoon kee maal ture? Ani Daddaraaroo gaafa jalqabuma dorgomu namoonni baay'een namni maatii keessallee jechuudha. Akka saartiin baradha jedhee gaafa haasa'u namni na deeggaru hin jiru. Daddaraaroo gaafa jalqabu haka asiin deema jedhee miti. Dandeettuma koo keessa kiyyatti miira natti dhagahamaa jiru kana agarsiisumaaf fedhii kan koo guutuudhaaf jedheen kan gara Daddaraaroo deeme. Maarree nan hojjete calallii nan darbe nan deeme baay'een deeme as ga'uun iyyuu nama boonsaa anaannaa boonsaa as ga'uun iyyuu abdii kutachuu osoo hin taane tarii si aarsuu danda'a. Hojjettee hojiin kee suni akka ati yaadde si hin taane taanaan si aarsa. Yeroo saniif sitti dhagahama ati hojjettee namni si duuba ammoo iyyuu hojii kee caalu san hin hojjenne gaafa inni milkaa'ee siin immoo gadi si qabanii sitti dhagahama yeroos. Artuma kana keessaan waa baay'ee dubbatta yeroo sa'aatii sanitti waa baay'ee dubbatta. Ni aarta miira aartiin waa baay'ee dubbatta garuu immoo daqiiqaa muraasaan booda of itti deebita aartuma sanitti deebita. Kanaaf ani abdiin kun haga ammayyuu jechuudha. Wantichi yoo namni hundumuu mo'achuu barbaada. Yaa dorgomaan mataatee jirtutti immoo mo'achuunis mo'atamuunis hin jira. Garuu kanatti beekuu qabdu waa tokko mo'achuuf qofa deemu osoo hin ta'in muuxannoo naxichirraa argatte baay'ee waan guddaadha waan qallaalee miti. Gaafachi geessu namoota waan biraa addunyaa biraa keessa jiran argita. Nama xiqqoo siin olii siin argita siin gadis muuxannoo gaafa walirraa fudhachaa deemtu waan bareedaa hojjechuu dandeessa. Yaa Daddaraaroon yoo hafillee ati ganaa daa'imaa hojii guguddaatu si eeggata gara fuulduraa hojii guguddaatu jira. Mootis mo'atamtes yaa waan addaa miti kuni. Amma kan jiru walumaa galatti amma kan jiru mo'amtoota marsaa sadaffaadha. Marsaa sadaffaa isa darbe kana isa amma dorgomamaa jiru injifachuudhaaf akkamitti qophaa'aa turte? Maal jedhee sitti mure?
baay'een qophaa'aa ture. Torbee lama keessatti keessumaayyuu miira suspension nama godhudha. Kanan hojjechuudhaaf itti yaade. Barrii koo cufadheen galgala anatti hin beekamu. Isa duraan milkoofne hin badhaafamne jedhee abdii kutee hin teenye waamamnaani iskiriiptii baay'ee paaworii qabu. Kana itti qophaa'aa ture. Konsiiyuumirrii qopheeffadhee guutummaa isaa itti qophaa'an ture. Keessumaayyuu waan hin daganne iskiriiptii kana gaafa shaakalu miira keessa galee galgala sa'aatii 2 keessa ol fuudhee meeshaa rukutaa akkasitti si hudhee cuubeedhaan si waraanee maal jedhee sagalee guddisee gaafa haasa'u warri ollaa dhufan fiiganii dhufanii barrii bananii maal taate gaafa naan jedha maal natti himuu dhufan jedhee anuyyuu nan rifadhe. Isaan na rifachiisaan rifatanii nama waliin wal lolaa jirti moo eenyu waliin akkasitti walitti dubbataa jirti jedhaniitti barriin irratti bananii gaafa seenan kophaa kun jira. Maal taate naan jedhan homaayyuun taane maal taatan maal jennaanin eenyu waliin haasa'aa jirtana dhaga'amaa sagaleen koo hin jedheen dhaga'amaa alatti hin dhaga'amu naan jedhan dhiifama miira keessa galee shaakalaan jira iskiriiptii jedheen. Innaa haala gaariidhaan baay'ee itti qophaa'aa ture garuu immoo gaafa waraabbiin boru jedhamu iskiriiptichi hin ta'u jedha. Sababa maali iskiriiptiin sun kan hin ta'uu dhabdeef? Xiqqoo siyaasa of keessa qaba naan jedhan wantichi ani garuu akkasitti yaadee miti siyaasicha of keessa qaba jedheeti miti kan hojjedhe. Garuu karasitti fudhatan jechoota tokko karasitti fudhatanii siyaasa waan ta'eef kun hin ta'u iskiriiptii biraa yoo qabaatte naan jedhan. Sa'aatii kanatti waraabbiin boru ta'ee iskiriiptii eessaan fida kana ittiin qophoofu. Akkati mo'attu hin barbaanne mo'attu otoo hin ta'in wanta isin hojjettanii dursan isin gulaalanii akkamitti waraabbiin har'a ni gulaalan waraabbiin boortaan akkamitti rakkoon sila jechaa turre suni osoo ijoollee afaan oromootiin dorgoman duuba nama 5 fi namni tokko ramadame gaafa hundayyuu jechuudha wanta isaan hojjetan tu dorgommiin hin ga'in dura namni ilaaluutu jiraate daddaraaroo malee ani nan qeeqa ifattan qeeqaa jechuudha namni hojjetuu fi namni badhaafamu garaagaraan muuziqaa irrattis ta'u taatumaa irratti shubbisaa irratti illee jechuudha maaliif yeroo baay'ee namni hojjetuu fi namni badhaafamu adda adda bakka argineerra ammas argaa irra jechuun wanti kanaan dura hojjetaa turre suma nu argaa turredha. Ijoolleen amma gaafate nan kufeettu hangana iskiriiptii kokuffisan minaan gaafatettu naan bisan gaafatettu wantati mo'amattotaa sammaa irratti jira miti ijoollee sanaan morkataa jirtu natti fakkaate akka isaan booddeetti si deebisanii argan beekun ture. Iskiriiptiin jalqabaa suni siyaasa minaaman jedhaniiti jedhaarti waan akkasii akka shakkuuti miti jalqaba irratti aartiin maalidha waan hunda of keessatti hammata. Kan barannu gaafa mana barnoota aartii seenne barannu aartiin siyaasa hawaasa keenya keessa jiru ittiin addunyaatti agarsiisuuf waan hawaasa keenya keessatti taatee hawaasa keenya keessa jiru addunyaatti agarsiisuuf aartiin waan hawaasa keessa jiru gara miidiyaatti baasuuf maaliif hiree amma waan akkasii kufatanaan jechuudha dogongora guddaadha akka kiyyatti jechuudha. Dursa barra osoo sitti maniin ta'u osoo siin jedhanii kan biraa itti qophoofta garuu jalqaba in ergina telegiraamidhaan jalqaba iskiriipticha. Ilaalanii murteessanii ni ta'a siin jedhu yoo hin taane jijjiiri siin jedhu. Ani iskiriiptii 2 ergee isa jalqabaan ta'u naan jedhan isa lammaffaa isaa amma itti qophaa'e kana ni ta'a shaakali sirriitti jedhame. Garuu gaafa itti abdadhee eeggatee jedhee haga konsiiyuumii waan meeqa biteellee qopheeffadhutti itti qophaa'e. Darbuun qabaa carraa kana itti fayyadamuun qabaa. Deemuun qaba haga dhumaatti dandeettii ko haga dhumaatti kufe isa jalqabaa sadarkaa afraffaarra ba'ee jedhee abdii kutadhee hin ta'in moor guddifachuuf gaafa yaaddu achii gadi gaafa dhaamtu immoo haamileen kee ni caba baay'ee ulfaata. Marsaa tokko marsaa meeqa marsaa 3 irra ga'ee jira. Marsaa tokko fi yeroo ammam isinii kenna? Haga torbee 4 gidduutti dhuma waan ta'eef ji'a tokko gidduutti dhuma waan ta'eef
akkuma asii xumurteen marsaa tokko xumurte taanaan isa lammaffaa itti qophaa'uu qabda. Dursitee iskiriiptii qopheeffachuu qabda. Okay, jechuun yeroo hangamii isinii kennamu yeroo shaakalaa? Ji'a tokko. Ji'a tokko keessatti iskiriiptii lama shaakaltee. Deebitee immoo kuftee dogongorri jiru amma maal isinitti fakkaate? Dogongorri jiru akka kiyyatte jechuudha. Sababan yeroo hundaa arguu fi ijoollee hojjetanii fi ijoolleen badhaafaman daddasaa ta'anii fi akka kiyyatte jechuudha. Nama biraan beeku garuu namooti badhaafaman garaa isaanii ta'uu danda'u. Kanaaf garuu namooti badhaafaman namoota muraasa baqqaa mamaatti garaa kan nagaan daddaraaroo irratti jechuudha. Namoota muraasa baqqaa nama tokko lama. Ijoolleen jalqabaa kaasee erga argatuuf hin darban. Ofii kootiin hin beeku ta'ee miirichi anaaf sirrii miti ta'e hin beeku. Yeroo baay'ee jechuudha. Wanti yaaduu fi wanti isaan godhan adda addaan. Taatummaa ammaa irratti immoo utuu namni ramadamee fi marsaan kun darbeera. Marsaa itti aanu irratti garuu utuu namni biraa ijoollee nama 15tu shaakala taanaan nama 5 qoodanii fi nama 5 adda baasanii nama ramadanii fi namni ijoollee kana hordofutu jiraate. Iskiriiptii isaan dhiyeessan utuu isaan yeroo isaanii hin gubin. Amma isteejii duubaatti bukkee dhaabatanii ijoollee kanaaf namoota harka dhaan jiraachuu qabu. Namni ramadameef jechuudha. Sii galeera miti. Baajata ramaduudha miti amma. Baajata ramaduu sodaatuun dhossaa biraan qabu kun. Dhugaa qannoon dhugaa dubbachuuf jechuudha. Daddaraaroo jedhanii erga hojjechuun oollee egeree artii Oromoo fedhamee kan hojjetamaa jiru. Egeree artii Oromoof erga hojjetama ta'ee biyaansi namni isaan shaakalchiisu namni karaatti argisiisu akkamitti dhiba. Sanuu immoo ijoollee akkasitti dhamaanii dandeettii akkasiitu qabaatanii kun siyaasa faana wal qabata jedhanii gaafa si gaggeessan yaadi maal ta'usti dhaga'ama. Akkuma Oromiyaatti dorgommii tokkotti jiramti amma. Keessumaayyuu bar daddaraaroo OBN jechuun miidiyaa guddaa miidiyaa hawaasaati. Garuu immoo wanta achi keessatti raawwatamu haamileen dorgomaa achi keessatti hin eegamamu ni eegamu. Dorgomtoonni kun karaa fagoo irraa dhufu. Salaalee irraa kan dhufanii jiru. Karaa fagoo irraa kan dhufanii jiru. Ijoolleen kun ni dorgomu. Dorgommii achii dhufuudhaaf wantoota baay'ee nama garaa duwwaa fa'aa bulutu jira. Dorgommii kanaaf jedhee jechuudha. Qarshii rakkatee mana siree buluu rakkachaatii walirraa fudhachaatii hagas jechuudha. Dorgomaan kan rakkataa jiru. Garuu immoo miidiyaa guddaa hawaasaa ta'ee bajata osoo hin qabaatiin bajata osoo hin ramadiin akkasitti dorgomtee dadhabdee haga dhumaa deemtee gaafa gaggeeffamtu. An maalan jedha beektaa? Daddaraaroon ijoollee gama aartiitti dhufuu barbaadan baasee bakka addunyaaf agarsiisu. Akka Oromoon galaana jenna, Oromiyaan biyya jenna, dorgommii tokko qabna, tokkoon sun qulqullinaan hin hojjetamu. Ijoollee namni seeraan hordofullee hin jiru. Isa kanaan waan biraa jechuun barbaadu garuu immoo gara fuulduraatti daddaraaroo akkan itti eegu jechuudha. Yoo dorgommii akkuma afaan Oromoon alatti jiru ilaalte akkaataa itti ijoolleen dorgommii dorgoman iddoo bashannana garaa garaan deemu. Muuziqaa maaf jechuudha. Ji'atti shaakala tokko qabu taanaan ji'atti iddoo bashannanaa wayiin deemu. Gaafa deemanii akka turizimiitti deemu jechuudha. Sammuu ijoollee bashannansiisaa makiinaa mataa isaanii qabatanii hoteela qabatanii ijoollee kanaa bohaarsuu qabu. Akka Oromiyaatti tokkitti jira. Ijoollee kana dadhabanitu bakka waan tokko itti agarsiisaa deemanii jechuudha. Sammuun isaanii firii ta'aa deeme namni isaan jajjabeessu booddee jiraate kun hin jiru tokkoffaa irratti dorgommii biraarra garuu mana maatii ijoollee fa'aa dhaqanii deemanii waraabuu haalli keessa jiran akkamitti shaakala ishee geggeessiti gaafa dhuftee istuudiyootti namni kun dhiyeessitu waan baay'ee qabxii qabuu danda'u. Garuu wanti kun nama muraasa irratti ta'ee darbe yeroo tokko. Warra muuziqaa keessaa mana nama muraasa dhaqan natti fakkaata. Akkas natti fakkaata isa waddaan kutanii isa wanta hojjetamu qulqullina hin qabu. Isa kanaaf miidiyaa tokkicha qabna. Miidiyaan guddaan miidiyaa OBN dha. Daddaraaroo daddaraaroo guddaadha. Oromiyaa bakka bu'ee kan dorgomaa jirudha. Nuti saba guddaadha. Kana caalmaatti miidhagee mul'achuu qabaan jedhan daddaraaroon. Ijoolleen hojjetan illee kunuunfamuu qabuun jedhan. Ilaamee qannoo maalidha beektaa? Daddaraaroo dhiisi. Saba miiliyoona meeqaa
akka jedhamutti Oromoo miliyoona 60 jedhamti isaa ol jedhama. Dhibban taane amma. Amma ani koo wanti na ajaa'ibu dhuguma aadaa Oromoof amma ijoollee dandeettii garaagaraa qaban baasuudhaan karoorri keenya. Amma yoo argite ta'e biirootti mana barumsaatti ispoortiif jedhanii birriin hin sassaaba. Uumaa garuu waan tokko ispoortii akka Oromiyaatti miti akkuma Itoophiyaatti waan arginu hin qabnu argite ta'e. Amma ispoortii fedhanii baasan artii Oromootti guddifna mana tiyaatiraa tokkotti dhaabna fiilmii babbareedaa tokkotti hojjenna jedhanii akkuma ispoortiif dhimmani utuu afaan Oromoo irratti aadaa Oromoo irratti hojjetame moor kana caalaa yoon hojjetamu. An keenya akkuma jiru taasaa qofaa baay'isee yoo argiteetta ijoolleen dandeettii qaban hin dhimne namoota isaan gargaartantu dhibee baay'isee argiteetta maayideenis waan isheen jechaartu waan isheen achirratti argisiiftee argineera hundi keenya yoo lumaan moor immoo otoo ishee waan namni ishee gargaaru jiraate immoo moor kanaa ol waan babbareedaan akka ba'u ijoolleen isheetiin olii baay'isee nama isaan gargaaru dhabee kan baay'ee rakkachaa jiru jira haala mijataa keessa kan hin jirre. Sadarkaa amma ijoolleen baadiyyaarra jiran baay'ee ciccimoo dandeettii addaa qaban namoonni jiran jiru beektatis. Moor garuu gadi bu'ame ammayyuu hin hojjetamne daddaraaroo tokkittiin gahaa miti. Ishittii miti jirtuyyuu immoo siyaasa faana akkasitti wal qabsiisanii gaafa akkasitti ijoollee hamilee cabsan dhugaa baay'ee namatti ulfaata. Anatti baay'ee natti ulfaata. Yaa inni kuni komii keenya duwwaa miti nuti bayyaasee malee jechuudha. Komii nama hundaadha. Waan jiru immoo walitti himuun murteessaadha bakka. Kanaafuu ijoolleen daddaraaroo irra jiran haa kunuunfaman. Boonuu biyya kanaa ta'uu danda'u. Waan hawaasa keenyaa nutti agarsiisuu danda'u booddee waan ta'eef lafa namni ga'u hin beekanii ijoollee dandeettii qaban akkuma salphaatti gadi baasuun gaarii natti hin fakkaatu. Ijoolleen amma gaafa dorgomanii akkaataa itti dorgoman qabu. Siqaa'ii meeqa keessa darbanii akkaataa itti waan kanatti qophaa'an qabu. Achii garuu akka qalliitti daqiiqaa 5 keessatti gaafa gadariitu natti hin tolu. Dhugaa erga kaafnee gamma har'atti cabsinee ma dubbanna qabnu. Gidduu gala aadaa Oromoodhaan Finfinneetti ijaarame. Fiilmiitu itti eebbifamu. Kitaabatu itti eebbifamu. Mee amma ijoollee maal mootummaan mana ijaarumsaa bareeda baay'isee mana galma ijaarumsaa bareeda garuu baajeta baasee dhuguma amma hin dhimmamame ispoortiif dhimmamaara sabbu waan qabne waggaa meeqa ergaa nama dhalannee amma dulloomne akka already waggaa meeqa amma yoonaatti homaa waan argine hin qabne moor garuu mana ijaaruu qofti gahaa miti baay'isee ijoollee irratti akkasitti hojjechuu baasanii baajeta baasanii akkanatti hin deemamu taanaan yoomuu baay'ee ulfaataadha. Innaa isa kanaaf Eden daddaraaroo wanti yaaddee fi wanti immoo argite akkam fiilingii hin jiru. Taasuma daddaraaroo marsaa xumuraa irratti taasuma eegne. Inni ani eegee fi inni ta'ee samiif lafa walirraa fagaata. Samiif lafa jechuudha. Warroota waliin dorgomtu wal beektaa dandeettii isaanii wal bira qabdee ofiin wal madaalchistaa. Koomentii abbootiin kennaniif illee wal bira qabdee ni madaalchistaa. Garuu immoo akka atitti of eegdee fi akka ta'e baay'ee walirraa fagaata. Wanti qopheeffattee dhatteenaan si dabarsuu danda'an yeroo isin jedhan miira akkamitti dhaga'ama? Homaan dubbanne jiraami himimaantu na hudhe asin liksi dubbachuus nan dadhabe maal akkan jedhus nan dadhabe himimaan ija koo keessa yaa'u isaa malee eenyutti dubbattare jechuun haga dandeessu hojjette yookaas lammaffaan ba'a yookaas sadaffaan ba'a jettee dhufte mana abdattee waa meeqa aarsaa gootee namni illee si abdata amma fakkeenyaaf baay'ee na abdatan sadarkaa keessa bahuu miti sadarkaa lammaffaa illee akkam bahu akkasitti warroonni jiru ogummaa guddaa keessa jiran taatummaa guddaa keessa tokkoffaa shamarallee nani gaafa dorgomu marsaa lammaffaa irratti shamara keessumaayyuu naan jiran ati dogongora xiqqoollee dogongora si kuffisu osoo uumtee shamara ta'uu keetti jabeeffamuu qabda
Kanaaf sadarkaa keessa gonkumaayuun baatu faanaan jiraa turanii namoonni na jajjabeessan jechuudha. Garuu yaadichi akkas hin taane dogongorri koollee dogongora hagas mara sadarkaa keessa na baasu miti sagaleedha. Sagalee kootu ciccite. Maree miira dhabee yookaan immoo iskiriiptii isteejii gubbaa irratti na jalaa badeeti miti. Iskiriiptii qabadhee miirallee ni qaba. Haga hojjechuu danda'u caalaa hojjechuu nan danda'a. Garuu gidduutti sababa xiqqoodhaan sagalee kootu xiqqoodhaaf sekondii muraasaaf ciccite. Maaliif asii achi gaafa fiigu maayikiin as gubbaatti na hidhameera. Osoo xiqqoo sirraa siiqellee sagaleen kee hagas mara ciccita ta'uunsaa hin beekamu. Gaafa maayikiin as bira afaan si bira jiru achi as gaafa deddeebii baay'istu sagaleen kee xiqqoo ciccituu danda'a. Kanaadha inni sadarkaa keessa namaasi malee miira dhabee yookaan iskiriiptii dagadhee. Miira kee ilaaleen tureenallee nus tiyaatira mokkoraa turre natti fakkaata. Hawwii fa'aa taane namoota baay'ee taane jechuudha. Har'a ogeessa kaameraa taate fuuldura keenya jirti. Innaa tiyaatira hojjechaa turre nuyi. Nama hundi keenyayyuu walakkaan amma ijoolleen daddaraaroo dhufan argiteetta yuutuubii irratti viiyuu baay'een qabu daddaraaroo. Namni hordofaan jiru jechuudha. Sii galeera miti. Hawwatamummaan qabu. Utuu viiyuu qabaatee hawwatamummaa qabaa jechuudha. Haganatti yeroo jalqabaa tokko baay'ee ho'aa ture. Amma garuu gadi bu'e. Maaltu gadi buuse beektaa amma wanticha jalqaba kan inni irratti ilaalamaa ture dorgommichi saaraadha. Ijoolleen ka'umsa addaa agarsiisaa turanii deemee dorgommii xumuraa olii godhu. Inni sun asirraa hin jedha akkasutti gaafa badhaasa xumuraa jechuudha. Qophiin guddaan qophaa'uu qaba. Qophii xiqqoo istuudiyoo keessatti qopheessuun hin ta'u waan akkasii. Baajetii ba'eef jira miti baajeta sanaan hojjetamuu qaba. Akka Oromiyaatti qabna miidiyaa guddaa qabnu irratti darba waan saba kana madaalu ta'uu qaba. Malee mana keessatti cannaqanii miti. Miidiyaan dhuunfaa waanta qopheessu laale. Yeroo darbe maal waaltaadha. Kan afaan Amaariffaadhaan qophaa'u sana. Ijoollee akkasii jira jechuudha. Darbee immoo wanti jiru ijoolleen achi keessa turanii ijoolleen muuziqaarra turan ba'anii hojii hojjetaa turaniiru. Hojii hojjetan sana ijoolleen daddaraarra turan namooti sirba sirban jiru. Namooti baay'een ijoolleen sirba sirban kuni gandummaadhaa namooti jedhan jiru. Sii galeera miti. Ijoolleen viijin intarteementii irratti hojjetan nama baay'ee irraan dhagee. Ijoolleen daddaraaroo irraa dorgomanii darbanii sadarkaa keessa bahuu dadhabanii qabxiin isaanii madaalu jedhanii namooti qeeqan har'a sirba sirbanii jiru. Sirba kana eenyutu hojjechiise jedhaati yaadaadhu namooti baay'een gaafa lafa mana bunaa ta'anii haasa'an. Namoota hojiin hojjennee garuu waan akkasii haasa'u. Eenyutu hojjenne namootuma ollaa isaanii akka ollaatti hojjechiisu. Ijoolleen abaluu cimaa miti hin hojjechiisu ture namni kuni. Viijin intarteementii kan ijoollee kana hojjechiisaa ture ijoollee muuziqaa irra jiran. Gandummaadhaan hojjechiisee ani haasaa turan. Ani akka kootti isa kana hin beeku gandummaa haa ta'u maal haa ta'u ganda meeqa qabnaa nuyi. Inni guddaan Oromoof haa hojjetamu. Hojjetamu garuu ijoollee hojjettu isa hojjechiisan. Dhugaa walitti himna yoo ta'e ijoollee hojjechiisan baay'ee jira. Gaafa dhuguma gandatti dhalatte keessatti ijoollee ganda dhalatte keessaa qofa gaafa hojjechiistu fuula namaatti baastu xiqqoo nama hin dabbaranne kuni xiqqoo qirna itteetti naanu erga iyyaanne jalqaba nama taasaa akkasidhanii haasa'u namoota gurguddaa taasaa hunnaqe namoota naannoo isaanii jiran duwwaadhaa kan muuziqaa hojjetanii ijoolleen daddaraaroo irra tura ijoollee jajjaboo baay'ee jira namooti sadarkaa keessaallee dogongoraan ba'an ijoollee baay'ee jira ijoolleen kun muuziqaa hojjechuu danda'u. Garuu wanti ta'aa jiru akka naannoo walii jiran duwwaatti muuziqaa wal hojjechiisaa jiru waan jedhu haasa'amaa ture. Taatummaas akkasuma ta'a jechuudha mituu Oromoon indaastirii fiilmii guddaa qabaate namooti daddaraaroo keessa jiranii kufanii akka aariitti namoota ganda keetiif waamte hojjechiistaa jechuudha. Cimtuudhaati jabaadhu jette waan akkasiitu jira jedhan jiras. Itti amantaa. Itti amantaa. Isa dhuguma. Aartii afaan Oromoo keessa gandummaan hin jiru miti. Isa kana maa jettusi. Aartii afaan Oromoo keessa gandummaa ajaa'ibaa jira. Hin jedhama fakkeenyaaf amma. Hin jedhamaa miti. Dhugaa dubbachuuf. Waanuma dhugaa isaanii. Dhugaa dubbachuuf amma hirkootiin ijoollee Wallaggaa qofaa jedhu.
Yaa'u dhageessita taatis. Amma gandummaa dhattee yaadda. Kam? Amma fakkeenya diraamaa. Gandummaa ta'uu danda'a. Nama hin jaalladhu. Iddoo isaa malee kan galeen jira harkoo keessa. Gandummaan iddoo malee galuu miti. Iddoo malee galuudha baay'isee. Aartii afaan Oromoo keessatti namumti laayitii qabdu akkaataa nama beektuu fi laayitii irratti ogummaa qabaa namni dhanii waaman baay'isee wayii. Namna baluu jira hojii qaba. Har'a lafa oolan itti fakkaata. Innaqa laayitii qaba. Guyyaa biraa ittuma fufaa nama naannoo sanaatu walitti qabamaa jechuudha. Anaafati immoo yoo naannoo sana miti ta'e gandummaa inni haasofne. Wanti nuyi gandummaa inni haasofne kun isaan qaqqaba. Xiiqii isaan keessatti godha yoo namni sun nama barannee ta'e jechuudha. Yeroo baay'ee gandummaa kana haasa'u namoota hojiin hojjennedha. Namoota danasii ta'an mandara keessa oolanii akka gandummaa haasa'u yeroo baay'ee jechuudha. Gandummaa isa jettani amma hiiroon fakkeenyaa fi waan amma inni irratti jechuudha. Hiiroon fakkeenyaa fi yoo Wallaggaatti dhalatte jechuudha. Anis yoo Wallaggaatti dhaladhee isheen immoo Baaleetti yoo dhalatte sababa isheen Baalee taatee fi namooti naannoo koo jiranii inni gandummaa qaba kanaan hin jenneef ishee waamuu hin qabu. Yoo itti hin dandeessatee utuu itti dandeessu si hojjechiisuun qaba sababa ta'ee hojjettu. Namooti biraa garuu gandummaadha jechuu danda'u. Sii galeera miti sababati wayii hirkoo kaafteef hin jedhe waan ka'uun qabneedha kun garuu isaan hojii hojjetaa jiru. Maaloonni wajji maaloonni deemsatti warri sirba hojjetan kunis baay'isee hojjechaa jiru. Warri sirba baasan maal jennu kunis gandu ani maalidha beektaa yaadne kun. Haasaa gidammaan qabeera. Waanuma nu haasaa irra edaniif galuu dhiisuu danda'ama. Gandummaa waan ta'eef dhageessee beektaa. Gandummaa jechuun Oromoo ta'anii wal qoqqooduu jechuudha naannoodhaan. Si mudatee beekaa? Na mudatee beeka. Oromoon galaana kan jedhame Wallaggaa duwwaa qabatee miti. Shawaa duwwaa qabatee miti. Baalee duwwaa maal duwwaa qabatee miti. Oromoon galaana kan jedhame gaafa irreecha qofa karaa irratti namni wal hin beeknes gaafuma guyyichuma san ayyaana kabajuudhaaf jaalala walii kenna. Jaalalli suni garuu osoo haga dhumaa deeme. Gandummaan osoo hafee. Bakka Oromoo jechuun Oromoodha. Dhiiga tokko Wallaggas ta'ii bakka barbaadde ta'e Oromoo taanaan Oromoodha. Kanaaf osoo jiraachuu baate gandummaan jaalalli osoo yeroo hunda jiraate waa hunda qaba Oromoon amma fakkeenyaaf waan dhabeen qabu abbaa qabeenyaati waan dhabeen qabu garuu immoo inni beela'ee lafatti kufee jiru wal kaasuun hin jiru wal gargaaruun hin jiru saba biraati kan deeggaramu saba biraa jala hojiidhaaf jedhamee saba biraa jala kan fiigamu ijoolleen tokko jechuudha. Ofiis fiiganii saba ofiitillee keessan galchan ofumaaf diraame ofumaaf anumatu nyaataa anumatu guddataa anumatu beekamtii argataa wayii akkasumas otoo waatee namatti tola. Osoo tokko taanii hojjennee osoo tokko taanii gandummaan qilee seenteedha kan itti kaasan. Osoo tokko taanii osoo wal jaalannee osoo waliif yaadne osoo walii lollee eessa akka ga'e. Amma akkam isinitti fakkaate sirba maqaa namaan kaasanii sirbin sirbama miti. Namni Tuulama keessatti dhalate yookiin namni Wallaggaa keessatti dhalate yookiin Baaleetti dhalate yoo sirba Wallaggaa sirbe yoo Tuulama kanatti dhalate sirba warra Maccaa sirbe maal jedhu utuu isin teessanii sirbe miti. Waan dhageera gaafa wal morman manaamanii utuu isin raftanii miti sirba keessan dhufee kan bareechee sirbe. Leencoo Gammachuu argiteetta fakkeenyaaf sirboota inni sirbe sirboota godina garaa garaa jechuudha. Ijoollee tokkotu wal mormaa guyyaa tokko tamba'e guyyaa tokko jechuudha isaan wal mormanii. Kaza sirba leencoon amma sirba warra Gujii akkaataa inni itti sirbe argiteetta faa godhee sirbe. Sirba Baalee akkaataa inni itti sirbe argiteetta. Sirba Iluu Abbaaboriin akka inni itti sirbe argiteetta. Iluu Abbaabor aartistii qabdi. Akkasitti nama yaadantu jira. Aartistiin Iluu Abbaabor keessa jira. Shawaa kana keessa aartistiin jira. Gujii keessa aartistiin jira. Gujii keessa aartistiin jira. Utuu inni Gujii ta'u maal leencoon sirbaa jechuun nama barbaadu jira. Akkamitti akkasitti bareechee sirbaa nama hinaafu jira waan akkasii jechuudha. Sababa dhageeffan nama keetti yaadutu jira.
kan hojjetu inuma hojjeta kan immoo odeessu wayii gandummaa odeessuu danda'a cimina namaa taa'ee haasa'uu danda'a ciminni namaa amma kanatti nama hin haafsisa yoo ta'e kun gandummaa miti dhukkuba malee jechuudha sii galeera miti isa kanaafi gandummaan hiika biraan qabu jira namoota namni akkaataan isaanitti yaadanii namoota ollaa keetii duwwaa hiiroon yoo naannoo kana ta'e namoota naannoo isaatii duwwaatti dhiyaata namoota naannoo isaatii qofaa wajjin hojii hojjeta waan akkasiitu jira jechuudha. Nama biraa wajjin waliin galtu taanaati dirqama namoota naannoo kee jiran wajjin walii galtee jiraachuudhaan akkamittitu namni siin gandummaa qabda jedhee wayii kee haasa'u waan sana cabsuuf nama waamtee wajjin haasa'uta. Anaa nama fakkeenyaaf namni gandummaa qabadha namni gandummaa qabda naan jedha anaa wajjin haasaa akkasittiin iddoo biraatti wayii koo haasaa tasa dhufee wajjin hojjechuu hin danda'u ijoollee maganda gootiin wajjin dhalatan wajjin hojjedha malee jechuudha. Yoo kan itti fufanii gandummaadhaan hin yaadu ta'e dantaa koo miti jechuudha. Nama immoo yaada qulqulluu qabu wajjin hojjechuu sii galeera miti warroota gandummaa qabu abaluu gandummaa qaba akkas minaamin jedhanii haasa'ani maaliin gattee darbuudha beektaati hojiidhaan gattee darbuudha isaaniin caaltee darbuudha malee isaaniif deebisuu miti. Maalidha beektaa gandummaa ganda jechuun amma naannoo xiqqoodhamee ispeesifikeeriyaa kan ta'e jechuun naannoo ishee kan beekamtu namni akkasitti yaadu yaa ammuma ganditti sana kan xiqqaatudha jedhee yaada baay'iseen. Artistiin kamiyyuu haa hojjetu hojii bareedaa yoo ta'e amma utuu qannoon nama tokko anaan caalu sababan ganda kee ta'eef naannoo kee ta'eef yoo siin isa caalu dhiisanii anaan isan caalleen hojjechiisan yaa yoo dubbatellee dhuguma. Dhuguma yoo dubbatellee. Waa wayii qabaachuu namni sun. Yaa garuu immoo ani sutuun sirriitti hojjechuu danda'u atis hojjechuu yoo dandeesse waliin hojjenne dandeettii sin caala taana gandeedhaanii gandechuu baatanii maaltu nu dhibe dantaa komiti. Waa tokkotu jira yeroo baay'ee gandummaa wadhamee yaadi ka'u maalis itti fakkaata jedhanii amma fakkeenyaaf an si wajjin hojii hojjechuudhaaf si waamuu hin danda'an si galeera miti sababan haala kee beekuuf wanta ati narra barbaaddu sababan beekuuf nama narraa xiqqoo fagoo jiru immoo yoon akkam danda'a ta'e iyyuu wanta yaade sana hojjechuu hin danda'a taanaan waamee wajjin hojjechuu hin danda'u yookiin namni sun kaffaltii barbaada ta'a ani immoo kaffaltii kaffaluuf hin danda'u ta'a dirqama gaafa kana maalan godha beektaan ijoolleen kaffaltii tokko malee wal gargaarree hojii hojjennu gara kootti waamuu qaba dirqama jechuudha ati kaffaltii hin dandeessa garuu kaffaltiin dirqama si barbaachisa si wajjin hojjechuu hin danda'u jechuudha sababan of harkaa hin qabneef kana faa namni gaafati rakkoo sana sanaanii namootuma naannoo kee jiraniin hojii hojjechuu jalqabdu isaan gandummaa qabu jedhanii haasa'u gandummaa osoo hin taane rakkoo maallaqaa qabna baree rakkoo gandummaa miti kan qabnu isatu akka nuti akka naannoo walitti hojjennu nu taasise aartii afaan oromoo keessa immoo gandummaan hin jiru jechuu miti akka gaariitti jira namooti wal malee hin hojjenne jiru isuma sirrii jechuudha utuu namumti danda'u naannoo isaa jiraniiyyuu nama naannoo isaatichi kan hojjetu nama baay'eetu jira jechuudha naanni kun cabuu qabaan jedha akka kootti isin immoo wanta isin jettan hin beeku. Cabuu qabaa caalaa ifatamuu qabaan jedha yaadni akkasii. Daddaraaroo irraa kaanee dhufne. Innaa daddaraaroo eden daddaraaroo dorgomaa turteetta isa kanaaf daddaraaroo irraa ogummaati argatte. Wanti hin fooyyiseera jettu utuu daddaraaroo hin dorgomne ta'e wanti itti hin argine ni jira. Daddaraaroo erga dorgomtee booddee waan ofirratti argite qabda. Daddaraaroo dorgomuun koo bu'aa guddaa na argamsiiseera dhugaa dubbachuudhaaf. Gaafa tokko jedhee gara daddaraaroo dorgomu sodaan na keessa ture. Abbootiin murtii namni ani hin beekne namni miidiyaa irratti beekamu na laaluuf jira dandeettii koo laaluuf jira xiqqoo sodaan si keessatti ni uumama. Isarraan kan ka'e immoo baraa gaafa deemtu takka jettee gaafa jalqabdu sitti ulfaata garuu immoo of keessa balleessaa deemta miira jalqaba sitti dhaga'amaa jiru san sodaa san of keessa balleessaa deemta kanaaf ani daddaraaroo dorgomuun koo tokkoffaa konfidaansii waa hunda hojjechuu akka hin danda'u of amansiiseera sababbiin hojjedhee agarsiise yaada namoota gara garaa yaada abbootirraa naa kenname kanan hojjechaa jiru kan agarsiise caalaa akkan hojjechuu danda'u akkan humna guddaa qabu akkan bakka guddaa ga'uu qabu of amansiiseera garuu guyyaan eegaa jira jechuudha.
isheen amma daddaraaroo muuxannoo argadheeraadha. Daddaraaroo namoonni dorgomanii hundi isaaniiyyuu dorgomanii amma dhumaatti milkaa'uu baatanis muuxannoo mataa isaanii kan argatanii ba'anii isheenis akkas kan isheen jechaa jirtu. Garuu muuxannoo argattee galtee manatti galtee teessa taanaan dadhabbiin keetii kanaan dura daddabaa turte akkasumatti kan baduudha. Innaa isa kanaaf gara fuulduraatti amma daddaraaroo dorgomteettaa gahumsa kee agarsiisteettaa namooti illee achirratti si beekan si bilbiluu danda'u hojiidhaaf agam qophiidhaati waan kanaaf fuuldura sitti dhufu. Yeroo hunda qophiidha. Isinumti naa bilbilaa fiilmii hojjechuudhaaf, diraamaa gabaabaa hojjechuudhaaf, tiyaatirallee hojjechuudhaaf ani qophiidha. Yeroo hunda jechuudha. Amsa akkamii qabdaa fatii warra indaastirii fiilmii afaan Oromoodhaaf. Amma maaloo beektaa indaastirii fiilmii afaan Oromoo gaafa jennume waanuma dhaabbateeru wayii fakkaata namatti. Anaan garuu na qaaneessaan. Indaastirii fiilmii Itoophiyaa itti amma tokko jechuudha. Yooma akka kanatti jira miti iddoo wayii jiraachuu baate jechuudha. Walitti qabamni wayii jira. Kan afaan Oromoo garuu na komadhaa malee hin argine amma ammaatti. Aartiin afaan Oromoo jechuudha. Aartiin afaan Oromoo akkasa ta'e wanaamin jechuufi bakka dhaabbataa bakka dhattu hin qabdu. Fiigaleera miti bakka dhaabbataa bakka dhattu hin qabdu. Fiilmiin ittiin hojjetama jedhanu fiilmiin eebbisiisu manatti kayyeeshanii qabu. Waggaa 2 booddee gaafa bahu fiilmii gatii hin qabnedha fiilmii. Maaliif beektaa? Waan hundi guyyaatiin fooyya'aa deema. Wanti hundi guyyaatiin jijjiiramaa deema. Kwaalitiin jalqaba ture immoo kan isa caalatu dhufa. Waan hundi guyyaatiin ji'aan waan fooyya'aa deemuuf artistoonni keenya immoo YouTube irratti gadhiisuuf beektamedha. Dirreemma kanatti baasee ishee kana YouTube irratti gadhiisaa jedhanii qabatanii taa'u. Akkam isinitti fakkaate fiilmii afaan Oromoo isheen nama qabsiisa. Birrii 100,000 hojjetee fiilmii afaan Oromoo 100,000 faatti hin fixu. Kaaffee caccabaa jala taa'ee hojjetee maal jedhee hiriyyaan koo tokko ashawwaa daaraa facaasanii waraabu fiilmii akkasii kanaa hin addaa ta'u maaloodha fiilmiin Habashaawwan bareedaa baay'ee. Kan afaan Oromoo kunii kan afaan Oromoo kun maaliif kalariin isaa akkasiin ta'e naga humna garuu amma na bunaa ta'e na gaafate dhaqii gaafadhu hin jeen. Lakkoon irraa fiilmii barbaadee gaafadhu hin jeen. Isa kanaafi dhugaa dubbachuuf fiilmii afaan Oromoo amma hojjetamaa jiru TikTok ijoolleen Habashaa hojjetaa jirtu caala. Kalariidhaanii seenaa aboo wanta hin jedhee haasa'u qabu. TikTok ijoolleen Habashaa amma hojjettu laali wanta isaan hojjetan. Maantu jarra si dhufaam seenaa gabaabaa isaanii daqiiqaa tokko gidduutti hojjetan. Isayyuu wal jajjabeessu waliin hojjetu kan kenna garuu ka'uma fiiga. Ati immoo haasa'uuf ta'e fiilmicha miti. Fiilmichi hojjetame iyyuu mina xiqqoo seenaa gabaabaa iyyuu haa qabaatu. 100,000 hojjetee miiliyoona 1 tuqaa meeqan itti fixe gaafa dhoo gadi ba'e. Naanna kan na mudate sun ta'e akka sabaatti dha baay'isuu dhugaa akka sabaatti wanta fooyya'uu qaba. Akka sabaatti waa tokko hin jedhaan akka saba keenyaatti warrooti fiilmii hojjettanii fiilmii tokko hojjettanii kaatanii mata duree ajaa'ibaatti moggaastanii poosterii ajaa'ibaa warroota giraafiksii diizaanii bareedaa hojjetan bira dhaxxanii poosterii fi fiilmiin keessan kan waliin ilaallan birrii 100,000 itti baaftanii miliyoona 1 baasanii warri jettanii hundi keessanuu nuti akka sabaatti waan isin hin jennu qabnu waaqayyo isinii fadhiisu uummata isin keessa jirtanii uummata isin goomsuu dandeessan miti amma waan akkasii irraa qusadhaan jedha gamanumaan jechuudha. Warri immoo fiilmii afaan Oromoo hojjennee irraa jettanii fiilmiin afaan Oromoo hojjetameera kan jedhu yoo sooshaal miidiyaa irra jiraate yuutuubii irra jiraatedha. Kanaachi miidiyaatti baatanii fiilmii akkasii hojjedheera jettanii haasa'uun qofti hojii miti. Maalidha immoo beektaa isaan immoo amma keenya hin hojjenne taa'anii nu cabsu maal jettanii warra yaaddan namni tokko baay'ee dubbachuuf hojjechuun qabu dirqama miti. Saba kana madaalaa wanti hojjetame kan jedhu ilaalamuu qaba. Madaalu erga madaallee immoo saba kana madaalutti dubbachuun dirqama. Sababa miira keessa galuun barbaadu. Wanti dhaga'amusti arkiteetta kan dadhabbii aartiin qabu arkiteetta. Gaafas teenye fiilmiin afaan Oromoo akkas ta'u qabaa jennu shuutii tokko waraabuuf waan taatu beektamti jedhu shuutii tokko ittiin waraabuuf jechuudha baay'ee ulfaataadhaan garuu immoo jechuudha isa caalmaa
wanti baay'ee nutti ulfaate maali beektaa? Dadhabbii isaanii caalmaa gidiraa isaan nama duukaa argan caalmaa isa isaan birrii amma natti baasta jedhamtu nutti ulfaate. Saaksii isaanii nutti ulfaate jechuudha. Isa kanaafi dadhabbii isaa beektaa argiteetta as geesseetta muuxannoolee daddaraaroo irraa argadheera gara fuulduraatti maal hojjechuu yaadda osoo aga aartii keessatti bakka akkamii keessatti tola mul'ata kee? Dhugaa dubbachuudhaaf jalqaba aartiin Oromoo gara fiilmiitiin hin guddanne. Guutumaan guutuutti hin guddanne jedhee dubbachuu nan danda'a. Namni baay'een garuu aartiin Oromoo guddateera boodha. Hin guddanne aartiin Oromoo maaltu guddate? YouTube irraa akka search goone argataa jiru fiilmii afaan Oromoo. Koomeedii ijoolleen taphetti dhugaa YouTube irra jira. Gara fiilmiitiin hin guddanne garuu humni dhabamee miti. Namni hojjetu dhabamee miti. Miirri dhabamee miti. Of yaadu dhiisudha. Yaadu dhiisu yoo sin jedhu fiilmii afaan Oromootti kolfaa jirta? nan sabe. Diraamaa ijoolleen taphatteef bisateettus na kofalchite. Dhuguma isaanii aartiin keenya guddateera. Kanaaf humni dhabamee miti namni hojjetullee dhabamee miti hojjechuu hin danda'a. Aartii Oromoo guddisuu hin danda'a. Garuu immoo nama guddisudha. Nama guddisu yoo sin jedhu nama industirii fiilmii keessa jirutu achuma achitti yaadu ta'e yaadichi beekama. Yookaan ijoollee dandeettii qaban hin baasanii waa tokko hojjechiisuu hin dandeenye akkamiin guddatanii warri hojjechuu danda'a warri miira qaban erga fiilmiin hojjenne fiilmiin Oromoo akkamiin guddachuu danda'a. Erga ijoollee lafaa ol ba'aa jiran kanatti hin fayyadamne dandeettii isaanii kanatti akka isaan guddatan eeggan godhamne akkamiin aartiin Oromoo fiilmiin Oromoo guddata. Amma fiilmiin afaan Oromoo guddateera. Hin guddanne fiilmiin afaan Oromoo miidiyaa irra baatanii dhugaa dubbachuu fiilmiin afaan Oromoo guddateera jedhu namooti baay'een. Saaksii dhiisaa fiilmiin afaan Oromoo guddachuu mitiiti hin dhalanne gama fiilmiitiin jechuudha. Maaliif beektaa kan waan hin taajjabeeru tokko jira. Maalidhanni fakkeenyaaf qannoon hin danda'ati dhiira yaa warri dhiira irratti badaa kaaraakterii rakkoon qabu. Amma laliseen xiqqoon bareeddii yoo ta'e itti tolteetti yoo ta'e fiilmii ishee hojjechiisaadha. Naannoo isaa jira waan irraa barbaadu sana yoo argate ishii sirriitti dandeessu sana kan hafti. Saboota ishee irraa faayidaa argata. Yaa miira isaa yeroof gammachiisa. Baay'ee ani sitti nima. Aartii Oromoof namni quuqamee fiilmii hojjetu yeroo kanarratti nama baay'ee xiqqoodha. Nama xiqqoodha. Sitti nima. Isaan abdii kutatu. Fiilmiin hojjeta. Gaabii namatti uwwisaa birritti walitti qabata. Lammaffaa iddoo fiilmiin ga'u yoo argite. Dhaaba fiilmiin dhaabbatuun seedha. Yookaan itti qaamee bada yookaan hojii biraatti seena. Malee aartii Oromoof dantaan qabu namni argiteetta semmoo. Asirratti baatee dubbachuun hin barbaachisu. Egereemti akka kanaatti ta'e dhugaa Waaqayyo baay'ee nama gaddisiisa. Aartiin Oromoo dhugaa baay'ee nama gaddisiisa. Amma magaalaa Adaamaa amma kana ga'u keessatti argiteetta maal tokko jiru. Babal'atanii yeroo eegnutti manumti nunni qabnullee garamitti akkana deeme beekta yaa gadi baaftee haasawwan barbaachisaa miti. Kanarratti immoo gadi baatanii fiilmiin Oromoo guddateera gaafa jettan akka kootti nama qaanessa. Isa kan biraa immoo waanti jiru maal beektaa? Fiilmii diraamaa daqiiqaa 30 waraabeetu isa yuutee kan doofe. Intala wayii irratti wal lolu isa booddee bishaan itti natti fuula isaatti dhiistee sokkitii nama meeqatti daqiiqaa 30 waraabee nama 30tti gaabii buusa. Fiilmii daqiiqaa 30 waraabee nama 30tti gaabii buusa birrii 30 irraa fuudha. Isa booddee maal godha jeetta ittiin baajaajii bitata yookiin ittiin anaani kan jira miti nama sin rakkisina ofii keessaniif waan kennaa keessan hin taane ittiin rakkatina. Fiilmii koo kan hojjettu gaabii nama uwwisuuf miti. Dirqama xiqqoo gaabii nama uwwisuuf miti. Gaabii nama uwwisuuf fiilmii hojjetta taanaan dhiisuu qabda bakka. Birrii sana yaaddee fiilmii hojjetta taanaan dhiisuu qabda. Jalqabumaa jechuudha.
Fiilmi gaafa hojjettu beekta dadhabbii baay'ee qaba. Dadhabbii isaa wallaallee miti gaafa akka kanatti akka qalliitti teenyaa haasofnu jechuudha. Salphaamatti haasa'uun salphaadha. Salphisnee maasaa irra nutis. Garuu immoo akkuma salphisnee ilaalaa jirru namooti fiilmii afaan Oromoo waraabdanii salphistanii dhaxxanii caljettanii gaabii namatti uwwistan jirtu. Waan akkasii afuu qaban. Abbootii keenyas irra rakkisina ofii keessaniis gaabii foon rakkatina. Bakka dhiisaa waan akkasii. Yoo akkam gaabii eeqee uwwisee kan fiilmiinsaa bakka hin geenyerra kan itti milkaa'u baaturra warroota gaabii uwwisee komatan birriin hallaanneedhe. Akkamitti tuuga waan gaariin hojjetin birrii sii laatanan. Gaabii itti uwwiste qofaaf birriin argattu. Wanti si ajaa'ibu immoo innillee iyyuu waanuma awwaara fakkaatu sana iyyuu waraabee iyyuu sassaabatu. Poosterii bicha baasee namni birrii funaannan sun namni meeqaaf meeqan jiru. Fiilmiin hin waraabamne waayizee sima sirriisitti maara. Fiilmiin hin waraabamne eessa jiraatu ganaa ba'a. Garuu kan waraabame lafa jiru hin jiru. Waayizee dhugaa uummata kanatti baay'ee qoosa maara. Isa kanaafi amma kana haasofne irraa komii baay'ee kaasne irraa baay'ee aarre irraa ifama nuu godhaa miira keessa gallee haasaa ollee innaa eden waan amma haasofne irratti gaafuma aartii keessa jirta waan ta'eef namni aartii keessa jiru quuqama wayiin qaba. Fiilmii afaan Oromoos haa ta'u dorgommii kamuu haa ta'u quuqamni jiru waan quuqamtu wayii. Wanti sitti dhaga'amu waan si aarsu wayitu kun akkas ta'e wanti jedhu jira. Aartii Oromoo keessatti quuqamni ani natti dhaga'amu yeroo hunda gaafa guddachuu osoo nurra jiru osoo guddatin hafu. Gaafa hojjechuu osoo dandeenyu akka nama hojii hin dandeenye callifnee teenyu. Baay'ee keessa koo nama deessa aaruu keessa darbee jechuudha. Maaliif fedhiin qabaa dandeettiin qabaa hojjechuu hin danda'a yoo ta'e maal qaba osoo na hojjechiisanii jechuun wal hojjechiisne warroota dandeettii qaban fiilmis ta'ee waan kamiyyuu jechuudha. Osoo hojjechuu danda'u akkasitti miira cabdee mana taa'uun baay'ee ulfaataadha. Dhukkubbii sammuu jechuudha. Miirri keellee hin caba garuu ati abdiin kuttummoo nama abdiin kunne yoo taate nama cimaa yoo taate har'a kufeera ittiin teessu. San keessan baatu seenaa biraa keessan seentu. In kaata kuftee ka'uun ni jira. Abdiin kuttu. Abdii nama kutu taanaan immoo miira keessaa baatee kana booda aartitti hin deebi'u. Hin hojjedhu kana booda jettee baate taanaan immoo of miitee malee namuyyuu miitu. Dadhabbii kee, hawwii kee, yaada kee, fedhii kee caccabsitee baate keessa. Malee eenyuyyuu miitu. Garuu nama cimaa taate har'a milkaa'uu baadhu boru tarii. Boru milkaa'uu danda'a. Hagan deemuu danda'u san gahuu danda'a jettee abdii ofitti horuu qabda. Of malee maal qabda ree? Of jabeessuu qabda. Kanaaf quuqamni koo aartii irratti. Waaqootu maal jedha beektaa? TikTok irratti hin argi. Namoota dinqisiifataa kee ta'anii fi maal ergaa maal dabarsitan toddan kutiin callisaa hojjedhaa si gale malee wantoota naannoo kee jiran wantoota amma akkasitti argaman kana gaafa yaaddu dhuguma maaltu na dadhabse kana faana maaltu na iyyisiise jettee wanta adda bakka jirame wanta waan ni kirraa kutattudha wanti amma argamu garuu yeroo hundaa wanti abdiin hawwatu maali beektaa? Namoota kanaan dura TV irratti ilaalaa turre gaafa narraa argu abdiin kutadhaan namoota irraa hojii aartii hojjetaa jiraniini maaltu si rakkise dhiisaadhanii wanta itti himuuf jedhanii fa'aa maaltu immoo dhibee ilaalanii jedhanii callisa wayinatti fakkaatan jireenya isaan irra jiraatan gaafa ilaalu jechuudha. Jireenya itti tolaa miti baay'een isaa eegan jiraatan jira miti bakka gammadoo miti bifti isaanii waan hundi isaanii jechuudha baay'ee gabbu'aadha. Siigaleera namni uumamaan akkas ta'uu danda'a garuu kan afaan Oromoo namooti kanaan dura aartii keessa jiran namoota xiqqoo tokko bakka jira miti jireenya itti tolee jiraatan warri aarsaa sana hunda kaffalanii har'a jireenya itti tolu jiraatan dirree aartii afaan Oromoo keessatti ijoollee har'a hojjetaa jiran gaafa ilaalanii dhiisa aartiin Oromoo faayidaa hin qabu ittiin jechuu fi kaanii waan qaanaawwe natti fakkaata.
Isaanis keessa haa darban waan jedhan wayii natti fakkaatamu. Akkuma isaanii ta'uuf deemu ta'uu danda'a ijoolleen kun yeroodhaa yoo itti mawwayya garuu. Utuu walitti qabanii hunduma keenya walitti qabanii waan akkasii jira nuti akkas taane milkoofne bakka hojjetaniiru hojicha milkeessan malee ofii isaanii abaayin isaanii milkoofne jireenyaan jechuudha. Bakka jireenya of gahee wayii namni of harkaa qabu waan jiru natti hin fakkaatu baay'inaan jechuudha. Baay'een isaanii bakka hin jiraatu garuu jireenya artistii hin jiraatu beektaa artistii gaafa jedhan bakka jireenya inni jiraatu wayii bakka waan wayii keessatti ilaalta. Akkasumatti garuu jireenya isaan jiraatan. Naasa kanaaf garaana nyaatu warrooti aartii Oromoo hojjetan. Dhugaa rabbi akka nuti akkasitti carraa argannee akkasitti duddaan gallee teenya wayii isaanii haasofnu wayii fiilmii afaan Oromoo haasofnu miti. Waraabbii xiqqoo tokko waraabuu aarsaa meeqa kaffaltaan nama meeqa ajjuu wal loltaa iddoo meeqa dhaabattaa beela meeqa jira. Bakka bu'aa baay'eetu jira garuu akkas hin fakkaatu gaafa keetti teenya haasofnu. Garuu wanti sun cabuudha wanti nuyi haasofnu ammallee taanaan jechuudha. Isa kanaaf akka namoota kanaan dura argaa turre jireenya isaanii immoo irra jiraataa jiran argaa jirruutti booddee nutis akkuma kanatti hojjennee hojicha milkeessinee kaane ofii keenyaa milkoomnu taanaan waan faayidaa hin qabne hojjenneen. Sii galeera miti namni tokko kan hojjetu hojii tokko kan milkeessu hojicha yoo galmaan ga'e bakka ofii isaatii galma ga'eera jechuudha. An argachuun qaba waan an hojjedhu wayii malee cal jedhee lafa qullaa hojjedhee booddee namooti taa'anii natti wanti naataa turan. Gaafa akkasitti amma nuyi teenya isaanii ilaalaa turre har'a immoo teenya yoo isaanii haasa'arra. Innaa isa kanaaf baay'ee ulfaata waan akkana. Nuti har'a jireenya gadi bu'aa jiraachuu hin qabnu bakka. Aartii keessa jira taanaan jajjabaannee waan milkeessuu qabu milkeessinee waan booddeetti nu deebisu immoo cabsuu qabna. Isa kana irratti isin akka yaada dhuunfaa keessanii ittama fakkeenyaaf Eden aartii afaan Oromoo keessatti waan guddaa hojjettee darbiteetti ta'uu danda'a. Hojjechaa artist ta'uu danda'a. Garuu immoo jireenyi isheen gara fuulduraatti jiraattu jireenya akkamiidha? Isa kana yaada hojjechaa jirtaatarra. Isa kana yaada gara fuulduraa jireenya akkasii naa milkaa'ee jireenya guddaan jiraachaa osoo hin taane aartii keessatti jalqaba waa'ee jireenya caalaa aartii kana keessatti agarsiisuudha gahumsa koo dandeettii koo. Sana booda dandeettiin kee gaafa bahaa deemu hojii gaafa hojjechaa deemtu waa hunda argaa deemta waa hunda argachaa deemta jireenyi kee illee har'arraa kee borurraa kee guddachaa deema jechuudha. Chaalenjii baay'eetu jira. Chaalenjii baay'ee san keessa darbitee hojii guddaa hojjettee beekamtiinis dhufuu danda'a. Hojii fiilmii hojii har'a itti dadhabaa jirtu kanallee dafqa kee teessee nyaachuu dandeessa ta'a hin beekamu. Garuu har'arratti waa'ee aartii dandeettii koo akkamiin ibsaa akkamiin baha ka jedhutu na yaada kan natti ta'u. Kanaaf jireenya boruu caalaa dandeettii koo akkamitti baaseen dandeettii kootiin akkamittiin hojii koo itti fufaadha. Yaaddeen beektu yoon hojii kana hojjedhee booddee yoon milkaa'u ta'e akkam godha. Amma fakkeenyaaf jedhanii umurii kanarratti hojii kana hojjechaa jirti. Namni biraa immoo ammati shaakala daddaraaroo irratti dabarsite hojii biraatu hojjettee ta'ee karaa sana milkaa'uu dandeessa turte. Amma irratti waan sana as keesseetta muuxannoo kee argatteetta waan wayii bartee dabarteetta wanta jireenya kee fuulduratti si mijeessu jechuudha. Carraa wayii si uumeera ta'uu danda'a. Garuu immoo har'arra teessee Eden Boor nama akkamii taati? Aartii kanaa yoo milkooftu ta'e maal taati waan jedhu si dhiphisee hin beeku waan akkanaa. Na yaada yeroo tokko gattaa'ee wanti jiraatuuf wanti karoorsitu ni jiraata. Hagan ani barumsa ittiin baradhe hojii hojjedhu caalaa kan na gammachiisu barumsa isa dandeettii adda addaa aartiitiin aaktingiidhaan hojjedhutu caala na gammachiisa. Gabiillee argachuu dhiisuu danda'a galii argachuu dhiisuu danda'a garuu immoo hojjechuun kooyyuu akka nama galii argachiisetti na gammachiisa. Jalqabarra dubbadheera jaalala aartiitiin qabamuu jechuun waan yaaddee waan dhiistu si wallaalchisa jechuun waanuma aartii yaadda malee akkasitti aartii kana yoon dorgomee badhaasa akkasii qarshii agasii argadhe karanatti hin jijjiira karanatti hojii biizinasii garaagaraa dhuuma jettee yeroo san irratti yaaddu akka kootti yaadne garuu
akka dandeettiin koo cimee hojii kanaan argadhu abdiin qaba ture. Guutumaan guututti abdachaan ture nan argadhaa dandeettii kootiin hagatee qarshii nan argadhaa nan jajjabeeffamaa kan jedhudha yaadni kan koo. Garuu immoo akka namni yaade osoo hin taane akka inni yaade waan ta'eef homaa gochuu hin dandeessu waan ta'eef callisteetuma. Jireenyi bu'aa bahii qaba. Rakkachuunis rakkachuu baachuunis milkaa'uunis milkaa'uu baachuunis bu'aa bahii jireenyaati. Hundi keenya yoo beekna waan nu eeggatu hin beeknu. Nama gara fuulduraatti tarkaanfachuudha. Wanti jiru jechuudha hundi keenya yoo har'a milkaa'uu baannu boru milkaa'uu dandeenya. Keessumaa yoo jabaannee hojjenneef saayitii kana keessumaa jechuudha yeroo ammaa ji'a kana waggaa kana keessa jechuudha fiilmii afaan Oromoo ta'u diraamaa afaan Oromoo abbaan hojjete dhugaan milkaa'a. Isuma dhugaa jechuudha. Miidiyaa irratti milkaa'a. Yuutuubii irratti inuma milkaa'a. Galii irra inuma argatta. Diraamaa afaan Oromoo hin jira diraamaan agarsiifamaa. Diraamaan tokko hin jiru. Fiilmiiti ji'atti fiilmii tokko fiilmii gadhiifamuu hin qabnu. Ji'a miti waggaatti fiilmii bareedaa gadhiifamuu hin qabnu. Garuu miidiyaa akkasii qabna miidiyaa guddaa qabna. Namoota wayii aartii kanaa miidiyaa irra taa'anii quuqamanii haasa'an baay'ee qabna. Yoo haasa'uu dhiisne bareedaadha. Hin dandeessu. Dhugaa waan si dhukkubuuf hin baay'isee malee namoota hedduudha baay'isee namni ogummaa isaa kana keessa ture itti dadhabee dhimma isaa inni duuba deemee kun. Taa'ee fa'aa kan nu ilaalaa jiru ofii keessaniin hojjettanii qawwee nama haasa'urra maal qawwee nama haasoftu kan jeen jiraam taa'ee ilaa amma mataasaa. Waaqayyo si fedhiisu akkati yaadduu fi akka nu asteenyaa haasofnu miti. Nama odeessa osoo hin ta'in nama hojjetu dhabneedha. Odeessaa irraa inni. Odeessaa irraa. Jedhuun jedhe ofii komitii. Gara fuulduraatti waan akkasii hojjechuu nan barbaada. Inuma hojjedha sitti waan ta'eef yeroo hundaa yaaddu maaludha? Aktingii yeroo hunda fiilmii nan hojjedha. Guyyaan tokko yoo dhufe carraa fiilmii hojjechuu yeroo argadhutti fiilmii ajaa'ibaa hojjechuu nan danda'adha. Yeroo hundaa kanan ofitti. Yeroo tokko guyyaa iskiriiptii wayii barreessitee yookaan iskiriiptii wayii barreessaa osoo jirtu sammuu keetti si hafa. Gaafa raftu immoo irriiba keessa taate fiilmii san dalagaa bulta. Waan akkasii faatu na mudata. Rafaati akka nama abjuu biraa argaa jirutti fiilmiin dalagaa faa bula. Fiilmii caakka keessatti hojjetame haa ta'u namni wayii na ari'aa jira haa ta'u waan akkasii guyyaa yaade fiilmii iskiriiptii barreessu sanarratti waan akkasii halkan abjuudhaan illee hojjetaan bula fiilmii. Hin dhugoomsine malee. Hin dhugooma guyyaa tokko. Amma ani isuma dhugaadha miiru. Fiilmii baay'ee hojjedheera. Warri ciiftan hojjettan lamaan isaa argitan. Fiilmii baay'een hojjedhe. Isa dhugaan siin jira. Fiilmii hojjedhe lakkoofsan qabu. Addunyaa mataa kootii uume jechuudha. Aktara ajaa'ibaan ta'a. Yookiin jechuudha akkaataa itti waraabu akkaataa itti jira miti. Addunyaa mataa kootii uume jechuudha. Fiilmii baay'een hojjedha galgala ciisee jechuudha. Abjuu miti. Isuma sirriin ciisee yaadan. Bakka waan sana keessa galee jechuudha. Namni bakkee dhaasee dhiisee hin beeku utuun hin beekin jalqabda baasee yaada akkasii jechuudha. Utuun ciisee akka itti fa'aa fiilmii ilaaluun fiilmii mataa kootiin uumataa bakka yaada sii galeera miti. Uumteen beektu waan akkasii wanta yaaddu immoo inuma hojjetta. Dhugaa dubbachuu fi dhuguma fedhiin sun keessa keera taanaan inuma hojjettaa inuma milkoofta. Ani beektaa yaa wanni saaksii sana saaksiin sun haabaduu nan jedhuuf kana. Fedhiin qaba baay'ee fiilmii hojjechuu garuu kennaa kun miti nan beeka. Shaakaltee fiddaa maali inni seenaa biraatti si galee garuu namni wanta hojjechuu fedhu hojjechuudha kanan ammati wayi fiilmii afaan Oromoo teessee haasa'uu caalmaayyuu kennaan kee maal aartii afaan Oromoo keessatti maalan fooyyessite yaaddaati maal yoon hojjedhin irraa bareedaa kanaani samaatti ishee rukutuu hin danda'a aartii keenya waan jettu maaltu jira waraabuuti. Gara fuulduraatti wanta kwaalitii qabu kan waraabu argiteenya. Eenyullee amma koon gahuu ana malee namni hin jiru namni waraabu itti yaaduu qabda bakka. Namni amma koo gahuu hin jiru. Akkasitti yaadu ofamansiisuu qabda. Garuu baay'ee xiqqoo kanarra wanta fooyyee qabu na waraabadhe na yaada gara fuulduraatti. Akkasitti yaaduu qabdu jedhan. Ani waraabbii waraaba taanaa jechuudha addunyaarraa namni amma koon gahuu jiru jedhee yaada. Sii galeera miti
feestivaalii addunyaa tokko yoo dorgome namni amma koo ga'u jiraate namni na caalu jira jechuudha. Nama hatu jechuudha. Eenyu abbaan barbaade nama hachuu hin dandeessu. Waraabbiilee namni amma koo ga'u hin jiru. Sagantaa keenya gara xumuraatti geessina. Yeroonis nutti deemeera waan ta'eef sa'aatii baay'ee waliin turreerra. Sagantaa keenya xumuruun dura garuu daddaraaroo irraa kaatees geesseetta. Amma hojii kam yoo natti dhufe nan hojjedha itti waadaa ofiif galteetta. Gaaffii yeroo hundaa gaafannutu jira. Daddaraaroo tansaasanii jechuudha. Haasaa kan akkuma jirutti ta'e mata duree biraatti seennaa jechuudha. Mata duree kana sa'aatii gabaabaa gidduutti fayyadamnee walii deddeebisna. Maal sitti fakkaatee yeroo hundaa wanti nuyi gaafannu walitti dhufeenya dhiiraaf dubara gidduu jiru irratti jechuudha. Si sodaachisa moo? Sodaachuu hin qabdu. Gaaffii biraa miti. Akka yaada edenitti dhiirri tokko dhiira akkamii ta'uu qaba jettee yaaddaati? Dhiirri tokko kwaalitii qabaachuu qaba. Yoo siin jedhu dhiirri dhiira ta'eef dhiira hin jedhu nani. Sababni isaa dhiirri tokko karoora gara fuulduraa har'a yaaduu qaba. Humna har'a qabu kana har'a itti fayyadamuu qaba. Yoo siin jedhu dhiironni tokko tokko osoo hojjechuu danda'anii osoo of jijjiiruu danda'anii harka maatirraa qarshii eegu. Gargaarsa maatii eegu. Garuu akkas ta'uu qabu. Maaliif humna dargaggummaa kana har'a ittiin fayyadamne taanaan har'a baheen hojjenne taanaan har'a hin dadhabne taanaan boru akkamiin jiraata? Kanaaf dhiirri tokko dhiira jechuudhaaf nama karoora qabu, nama yaada sirrii, nama gara fuulduraa har'a gara fuulduraa jireenya isaa imaajiin godhee karoora isaa irratti cimu ta'uu qaba. Jettee yaadda jechuudha. Inni kan biraa immoo dhiirri akkas ta'uu qaba. Hojjechuu qabaa? Dirqama. Dhiirri tokko ammas gaa'ela gaafa dhaabbatu bultii isaa keessatti maatii isaa kan jeequ jira. Maatii isaa wajjin nagaadhaan kan jiraatu jira. Amala dhiiraati jechuudha. Dubartiin maatii ishee illee jeeqxu jirti. Maatii ishee nagaan jiraachisu illee ni jirti. Rakkoo maalidha jettee yaadda wantoota akkasii? Waldhabdeen abbaa manaa fi haadha manaa gidduutti uumaman yeroo baay'ee ni jiru. Rakkoo maalirraa kan ka'e wantoota akkasii kun? Haati manaa tokkoo fi abbaan manaa jalqaba wal baruu qabu. Alatti wal baruu qabu. Wal baruu yeroo siin jedhu keessa walii baruu qabdi. Abbaa manaa ishee keessa isaa maaltu jira? Yaada akkamii qaba? Karoora akkamii qaba? Amala akkamii qaba? Maaltu isa gammachiisa? Maaltu isa gaddisiisa? Kan jedhu guutumaan guututti isheenis baruu qabdi, innis baruu qaba tokko. Inni lammaffaa mooyyuun iftoominaa waan jiru walitti haasa'u. Rakkoo jiru mari'atanii haasa'anii furuudha malee haasa'a namaa dhagahanii tokko tokko ofitti namanan. Haasa'a namaa san dhaga'u. Sababbiin isaa namni tokko waa tokko uume waan hin jirre uume akkas jedhee haasa'uu ni danda'a namni amaluma isaati. Garuu immoo nama sadaffaa gidduu galchuu dursa wal baruu qabu. Guutumaan guututti wal amanuu qabu. Amantummaan hin jiraanne taanaan jireenyi isaanii haga ta'ee deema malee haga dhumaa deemuu hin danda'u. Jaalalli jiraachuu qaba. Kabajni jiraachuu qaba. Wal amanuu yeroo walii kennuun jiraachuu qaba. Wal gargaaruu waliif yaaduun jiraachuu qaba. Kanaaf kun guutuun hundi isaa jiraate taanaan abbaan manaa fi haati manaa gargar ba'an jedhee yaadu. Inni isaan gargar ba'anii fi tokko waliin amanan yookaan isheen isaan amantu yookaan haasaa namaa haasaa ollaa dhageessi. Lammaffaan gaafi jiru yaada jiru iftoominaan walitti haasa'an. Kanaadha rakkinni guddaan jiru. Kanaaf isa kana sirreessuu qaba. Bultii keessatti akkamii akka nama hawaasa keessatti dhalannee guddanne hin dhigee waan naannoo keenya jiru ni beekna. Kanaaf inni yeroo hundaa waan baay'ee waan kanarratti balleessine naasumna. Namni kamuu yoo dhufe dhiira akkamii ta'uu qaba gaaffii jiruudhaan. Garuu immoo gaa'ela keessatti dhiirarraa wanti hin eegamne erga bultii dhaabbatee booddee dhiira tokkorraa wanti hin eegamne akka shamarree Oromoo tokkootti wanta dhiirarraa jibbisiisu dhiira keenya tokkorraa jibbisiisu erga mana dhaabbatee booddee akka laalcha keetiitti kun natti hin tolutu kun akkas ta'uu baate wanti jettu maaltu jira?
Okay, dhiirri tokko osoo bultiin horatiin hin dura, bultii osoo hin godhatiin hin dura, amala addaa qabaachuu danda'a. Amala hiriyoota isaa waliin taa'ee bashannanuu, dhuguu, suusii garaagaraa qabaachuu danda'a ta'a. Akka barbaadetti bee akka barbaadetti galaa, cinqiin qabu, qarshiin qusatu, jireenya isaa boruu hin yaadu ta'a namni sun jalqabarra osoo bultiin ijaarratiin hin dura. Garuu egaa bultii ijaarrateen booda namni sun tasgabbaa'uu qaba. Tasgabbii guddaa keessa galuu qaba. Sababni isaa namni kun jireenya isaa caalaa jireenya lama lubbuu lama ta'eera. Haadha manaa isaa akkamiin akka jiraachisu, jireenya akkamii akka jiraatan yaaduu qaba malee isa boru dhugee boru maal akka nyaatu boru hiriyoota isaa waliin eessa deemanii akka bashannanan yaaduu hin qabu. Jireenya isaa yaaduu qaba. Jireenya boru yaaduu qaba. Jireenya ilma gaafa godhadhee akkamiin ilmoo koo guddisa jedhu yaaduu qaba. Dirqama isaa baachuu qaba. Of danda'uu qaba. Ofitti amanamummaa qabaachuu qaba. Kanan taane taanaan maaliif gaa'ela ijaarratee jalqabumaayyuu? Yaada gaariidha. Yaada bilchaataa wayii laatte. Dhugaa rabbi yeroo gabaabaa keessatti anis akka kiyyatti wanti dhiirri tokko erga bultii dhaabbatee booddee gochuu hin qabu yaadu waan biraa miti. Dhiirri tokko bultii dhaabbate taanaan dhiirrumti suusii mawutuu qabaachuu baateen jedhaan. Erga bultii dhaabbatee booddee immoo utuu suusii qabaachuu baatee jechuu caalmaa namumti bultii dhaabbatu namnumti nama tokko ana wajjin jiraata namni kun jedhee erga gara jireenya isaatiitti fidee suusii keessa jiraachuu hin qabu. Sirriidha inni kun sirriidha. Akka kootti obboleettiin kiyya nama suusii qabutti eerumuurra biyyaa ishee baasuun filadha. Siigalee nama sana hagamuu jaallattu. Addaan baasuuf an booddeetti hin deebi'u. Jaalala isaanii maal ta'e namni kun booddee jijjiiramuu danda'a maal namni jechuu danda'a. An garuu obboleettii koo nama suusii qabutti dabarsee hin kennu. Sirriidha maaliif seeti? Gaa'ela keessa eegga seenee booda bultee eegga ijaarratee booda dhiirri tokko suusii qaba taanaan yaada suusitiin dogongoroota baay'ee dalaguu danda'a. Ishii muufachiisuu danda'a. Kan duraan isheedhaan hin lolle sun loluu ni danda'a. Waa baay'ee dalaguu danda'a. Kabaja dhowwachuu danda'a. Kanaaf bultiitti gali taanaan tasumayyuu waan duraan alatti fayyadamu san hiriyoota isaa waliin waan fayyadamu san manatti galee haadha isaa manaa wajjin fayyadamuu ni danda'a. Gammachuu ala jiru san mana isaatti galchuu ni danda'a. Hiriyoota isaa irraa fagaachuu qabaa osoo hin taane guutumaan guututti parsantii jiru bultii isaa irra gochuu danda'aadha. Saganaafi kan nuyi murteessinee jirru anaafate as teenye jechuudha. Namni kamuu suusii qabaachuu hin qabu dhiira ta'ennaan. Shamarri suusii qabdu jirti baay'ee. Suusiin shamaraa moo baay'ee hamaadha. Suusii keessa galanii naan jechuudha. Baay'ee hamaadha. Dhiirri illee of to'ata of hin to'atan isaa. Suusii keessa jiru taanaan. Namni dhiisii yoo ittiin jedhee namni sun guyyaa sanaa kaasee diina isaanii anan beekaa hin ta'e ijoollee shamarranii suusii qaban. Namni dhiirri garuu suusii keessa jiraate namni biraa dhufee isaan gorsee naane maaf natti namni kun jedhee deebisanii yaadu. Ijoolleen shamaraa garuu maal si galchee minaamin waan wayititti dhaga'ama bakka tuffii wayititti dhaga'ama. Innaa isa kanaafi an akka dhuunfaa kootiitti obboleettii koo dhiira suusii qabutti dabarsee laadhu. Sababa wayii uumeen rakkoo guddaa uumeen gargar isaan baasa malee dhiira suusii qabutti obboleettii koo dabarsee laadhu. Suusii san keessaa akka bahu gochuu ni dandeessa bara. Baay'ee ulfaataan dhiirri suusii qabu namni baay'een maal jedhee shawwadama beektaa ijoolleen shamarranii yeroo baay'ee kan isaan jedhanii shawwadamanii namni isaan jaallatan suusii keessa jira. Hin xuuxaa hin qaamaa hin dhuga. Nama kana jaalalaan kan koo godhadhee suusii sana keessa isa nan baasaadhaan yaadu. Har'a bahuu danda'an waggaa 10 bahuu danda'a. Garuu barooti isaa muraasni hin darbu erga umuriin isaa 40 keessa galee booddee dhiirri baay'een jalqaba suusii keessa ture taanaan addunyaa suusiitti deebi'an. Dhiira baay'ee akkasii. Ana mala dhiiraa nan beekan. Hin beektu jechuu danda'u isaan garuu. Dhiirri suusii keessa ture hin tura malee suusiitti deebi'a yookiin dhossee godha. Persentii baay'eedha kan waan akkasii godhu. Persentiin muraasi garuu dhuguma kaayyoo kan qabu kan nama barate ta'e suusii keessa kan gale garuu dhibba keessaa bahuu danda'a. Waan godhetti illee hin gaabba deebi'e jechuudha. Kanaafuu ani obboleettii kiyya
nama suusii qabutti dabarseen kenna. Dhaamsin ijoollee shamarraniidhaa dhaamusi hagamuu jaalladhaa hagamuu mararfadhaa. Namni baay'ee maal jedha beektaa? Na jaallatti taanaan mudaa koo wajjin na jaallachuu qabdiidha waan akkasiin hojjetuun. Mudaa waan ta'e suusii qaba yoo inni ta'e suusii isaa wajjin jaallachuu qabdi. Yoo isheen suusii qabdi ta'e suusii ishee wajjin jaallachuun qaba jaallachuun qabu. Nama suusii qabu waan biraa qabaatu nama suusii qabu garuu jaallachuu mitiiti wajjin ooluun dogongora guddaadha ilma namaatiif fedhee yaadan. Irraa fagaachuu qaban jarmii hin taanedha dhukkuba hin taanedha bakka suusiin akka laalcha kootiitti. Sirriidha. Yaada akkasiiyyuu keessummeessuu dhiisudha. Sababni isaa inni jireenya ofiiyyuu hin taane waan ta'eef jireenya keessii sirreessaa miti. Jireenya isaayyuu amala isaayyuu sirreessee dhukkuba natti fida wanti kun somba koo irratti miidhaa fida jedhee dursaayyuu ofii yaadne taanaan namni ofii yaadne akkamitti dabarsee siif yaada. Kanaaf dursa ofii yaadutu dursa. Ofii gaafa yaaddu namaa yaadda. Kanaaf suusiin hin barbaachisu. Hin barbaachisu. Na mucaa tokkotu ijoolleen shamarranii gaafa waan kana haasa'an hin jaallatan. Hin jaallattu ta'e hin beeku anis maal jedhe beektaa mucaa tokkotu fuula FB isaa irratti akka hidhee maxxanse. Obboleettii kiyyayyuu ataatu isheen durbummaa hin qabdu taanaan galchii jedhe. Yoo isheen obboleettii kiyya taate iyyuu kabaja hin qabdu taanaan isheen deebisiitii galchii jedhe. Inni waan jedheef isatu beeka. Yeroon keenyas waan tokko waan kanarratti guyyaa biraa babal'isnee haasofna. Innaa isa kanaafi wayii dhiiraa haasofneerra shamara akkamii ta'uu qabdi jettee yaaddaati mata duree dhumaa jechuudha. Shamarrillee dhiirarraa haga kana egaa haasofne dhiirri haga akkana ta'uu qaba jennee shamarri immoo tasgabbooftuu ta'uu qabdi. Mana isheetti kabaja qabaachuu qabdi. Ala keessaallee kabaja qabaachuu qabdi. Shamara kabaja qabdu ta'uu qabdi. Shamara ogeetti ta'uu qabdi. Ogeetti yoo sin jedhu waa hunda to'achuu danda'u qabdi. Maaliif kan isheen gaggeessaa jirtu kun jireenya bultiidha. Tarii waa baay'een ishee mudachuu danda'a. Qorumsa baay'ee keessa darbuu dandeessi. Jireenya ishee keessatti walitti bu'iinsi baay'een ni jira. Kanaaf shamarri ogeettidhas maal jedheef shamara ta'uu isheettiyyuu gammaduu qabdi. Maaliif waa baay'ee dandeessi shamarri. Waan humna ishiiti ol jettullee shamarri ni dandeessi. Kanaaf shamara cimtuu, shamara ogeettii, shamara jabduu ta'uu qabdi waa maraaniyyuu. Jettaa jechuudhaati. Anis yaada keetti waliin galaa yeroo baay'ees irra deebinee dubbanneerra ogummaa kee irratti waa tokko waan of harkaa qabdu jechuudha. Yoo jette natti tola akka gootu fakkeenyaaf daddaraaroo irratti waan dhiyeessaa turte ni jira. Achi keessaa waa yaadattu qabda. Waan sitti tolu jechuudha. Bilbila kee irraa nu dhiyeessuu dandeessa. Rakkoo hin qabu. Nama hin taane jedha. Nama hin taane. Sababiin jedheef hin qaba. Nama hin taane. Amanu moo hin amanu? Amanu moo hin amanu? Isin naaf deebisa. Kun humnaan dureessa malee ka of fakkeessa. Kun qarshiin of tumsa xuriidha keessisaa. Kun nagaa fakkaatee intala haftuu cubbisa. Miira isaaf bitamee durba laaftuu gidirsa. Namni hunduu tokkuma maalidhaan beekama? Isin naaf deebisaa. Maalidha deebiin isaa? Deebii osoo hin argatiin bara hedduu ture. Baranas akkasuma yoom nu hanqatere. Akka foon horii dubartii abdii borii qircatti cicciree akka allaatti raqaa gurmuudhaan wal firee haqa hundaa firee miidheetiin gidire foon ishee mummuree anis nama jedha nama fakkaatuu fedha akka namaa of godha dhiira ofiin jedha lakki nama miti
nama hin taane fedhii fooniif jedhee kichuu durbaa kan miidhuun afaan kootii baafadhee ani nama hin jedhu. Nama hin taane jecha kamtu ibsa summii guyyaaf halkanii inni waraabessa inni bofa hiddaadha jiraa nyaata foon inni ilillii gubee gogsa seera uumaa cabsa akka fara'oon malee nama miti. Inni nama miti eeyyeen nama miti nama hin taane ani nama hin jedhu uumaa fokkisaa ijaan arguu hin fedhu. Mucaan xinnoon kichuu yoo cittu kaayyoo ishee wajjin manatti yoo haftu anoo sodaadheraa anas na qaqqabaa laata. Qalbiin garaan haadhaa koo maaliif haa seenuftu. Maal gochuu naaf wayya fala maal naaf faltu. Harma koo buqqisee ofirraa baasee gatu rifeensa koo haadee dubartummaa koo hadagadhu. Gadaameessa koo lugee ilmaan boruu koo haala gadhu natti maal godhu. Kanas jennee sanas falli keenya tokko. Abdii kootu diigamaaf ilmaan kootu darbaaf nama hin taane balaaleffachuun koo kuni farra namummaa akka hin mootomneef buqqisnee haagan adaraa ummata koo adaraa lammii koo jiraanii kan dhugaa rabbii ergaa guddaa qaba. Kan dhaggeeffadhetti dhaggeeffattoota keenyas akka isaan dhaggeeffatanitti tanaan baay'ee natti toleera. Sitti barreesse? Kana natti barreesse garuu ittiin hin dorgomu. Sagan. Ganaa ittiin dorgomuuf turte jechuudha sila. Iskiriiptii lama qopheesse isa immoo kanarra immoo paawar qabu itti ergine isa filatameetu ittiin dorgomna. Dandeettiin qabdaa dandeettii ergeera kanaan dura ilaalaa tureera. Jabaadhuun siin jedha. Nama gara fuulduraatti hojii guddaa hojjetu akka taatu abdiin qaba. Walumaan jirra hundi keenya iyyuu ni hojjenna jedhee namana. Kanaafuu sagantaa keenya hin xumurra. Nu kabajjee bakka kanatti waan argamteef jalqaba irratti guddaa galatoomii siin jenna. Yeroo kee qaalii aarsaa waan nu gooteef. Hayyee isinillee bakka hin jiruuf na barbaadanii na waamtanii kabaja naaf laattanii as gara keessanitti istiidiyoo keessanitti na dhiyeessuu keessaniif kabajaa fi jaalala guddaan isiniif qaba. Galatoomaa isin jedha. Ergaan qabdu yoo jiraate carraa qabda waan afeera jettu waan dubbachuu barbaada jettu ergaa xumuraa yeroo qabdaa jechuudha. Ergaan xumuraa waa baay'ee kaasneerra jecha dubbanni kana warri argitanis warri dhageessanis yaada nu qabnu kana haasa'a keenya kana ofitti fudhadha. Maal jechuu akka barbaanne maaliif akkatti kaasne nu hubadhaa isin jedha. Keessa walii wal hubachuun jaalala waliif qabudha waan ta'eef kanan dubbachuu barbaada. Galatoomaa isin jedha. Atillee irra deebi'ee ammas galatoomaa isin jedha. Sagantaa keenya kan irratti xumurra nama hojii biraan deebi'ee wal argu rabbi nu haa godhu jedha. Galatoomii mana nagaatti dhuftee mana nagaatti galii. Hordoftootiif kabajamtoota keenya qophii keenya guyyaa irraa asuma irratti xumurree irraa ulfaadhaa galatoomaa isin jenna. Yeroo gaarii.